Ashama daawwattoota keenya akkam jirtu kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqaba. Qophii keenya kar'aatiin lola Tigraay fi naannoo Amaaraa jidduutti argame sababaa gochuudhaan poolisii naannoo Oromiyaa Amaaraaf tumsa akka ta'an gara Tigraayitti duulchuun maaliif barbaachisa ka jedhu irratti marii ka goonu ta'a. Marii kana taasisuuf keessummoonni lama as na biratti argamu. Isaan illee obbo Leenjisoo Horootii fi obbo Libaan Waaqoti. Daawwattoota keenya haga xumura qophii kanaatiin akkan waliin turtan isin affeerra. Keessummoota keenya obbo Libaan Waaqoo, obbo Leenjisoo Horoo affeerra keenya fudhattaniitiin gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Galatoomi Dr. Bayyaan Horii Bulii akkirii arganneetiin yaada wareega yookaan sinqii isaa uummata keenyaa ta'u akka dabarfannuuf hiree nuu kenniteef. Anillee gama kiyyaan galatoom jedha. Akka yaada keenya waa'ee amma biyya keenya irra deemaaru kana itti yaada kennanuuf affeertuuf galatoomsin jedha. Isinillee galatooma gara marii keenyatti seennaa. Akkuma beektan ji'a 8 dura sababa olaantummaa seeraa eegsifna akka jedhuun raayyaa ittisa biyyaa gara Tigraayitti duulchisanii turanii. Haa ta'u malee duulli sun akka barbaadame hin taane waraanni gariin booji'amee gariin immoo ajjeefamee gariin madaa'eetiin ji'a darbe keessa akkuma isin marruu quba qabdaniitiin jettan mootummaan Abiy Ahmad waraana kana yeroof dhaabnee jedheetiin waraanallee akkasuma Tigraay keessa baafnee jechuun isaa hin yaadatama. Amma immoo akka dhageenyu fi akka isin marruu quba qabdanitti akka haaraatiin milishaa guuruudhaan milishaa naannoo maraatirraa guuruudhaan itti qophaayaa jiru kana hin argina. Mee akkuma daawwattoonni keenya hubataniif lolli kun lola maali? Akkuma jedhan lola olaantummaa seeraa kabachiisuuf immoo lola riskii naannoo Amaaratiif deebisuuti. Mee obbo Libaan isinirraa jalqaba maal jettu? Yaa Dr. Horii Bulii duraan dursineeti loli kun sababisa wanni inni lola akkanaati jennee maqaa itti kennuun duratti waan lol kanaan gahe or waan koozii ta'aa dhufe seenaa uummataa seenaa biyya Itoophiyaa keessatti Oromiyaan Itoophiyaa jalin galinuun duratti daandii aangoon irdeemaa tureef daandii qabeenyi irdeemaa ture eegii Oromiyaan ammoo mootummaa Itoophiyaa jala galte maalti ta'aa ture waan jedhaa laalleetiin kanatti lol kanaan nu gahee jechuu dandeenya akkan ilaalutti. Tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa yoo jedhaniisin jedhani hundisii Aksum irraa ka'a. Qabeenyi aangoon hiddiisii kalafa dhaabate duraan Aksum ture. Yoo mootummaan Aksum kufu mootummaa waagii laastaa gara akkanaatti socho'e godaan jechuudha. Yoo Aksum irra deemu yoo gara waagii dhufu qabeenyaaf aangoollee waliin godaaneetiin waagi dhufee jechuudha. Yoo mootummaa waagi keessa jiru laafeetiin jedhu ammallee bobbaan garam ture gar Gondar bobba'aa ture jechuudha. Gondar keessan laafinni dhufeennaan deebi'eetiin gara Ankoobar dhufe jechuudha. Ankoobar keessaa socho'eetiin Finfinnee yookaan Addis Ababaa dhufee jechuudha. Addis Ababaa geennaan walakkaa qabeenyaa as seenamee jechuudha. Lafi qotamu, lafi midhaan baasu, lafi waan nyaatan qabu, lafi horii torsiisan, lafti waan gurguranii maallaqa ittiin argatan qabu biyya Oromiyaa gubbaa ture jechuudha. Yeroo sochiin kun godhamu yoo aangoon Aksumii ka'ee waag dhufee waagii ka'ee Gondar dhufee Gondar dhufeetiin Ankoobar dhufee Ankoobar irraa dhufeetiin Finfinnee galu yeroo kan hundayyuu warri durii aangoof qabeen harka qabu qabeenyaaf aangoon irraa fagaataa deemee jechuudha. Tigraay ture Tigraay irraa waag dhufee waag dadhabeennaan Gondar dhufee
Gondar dadhabeenaan shawaa dhufeenaan maaltu tala biyya durii Itoophiyaa hin ta'initti qabatame. Biyyiti qabatamtuunti maalti isirra dhaqqabe. Qabeenyatti irraa fudhatte. Qabeenyi irraa fudhatanii aadaa isaa hin balleessanii aadaa ofiitti wanni tolchanii sammuu isaa hin jijjiiranii akka koloneeffataan tokko godhu hundayyuu confiscate property confiscate goota cultural kankee ilaalchi kankee irratti impose goota and then cultivate the colonial mind gooteetiin qajeelchisaa jechuudha. Kun gaheennaan amma biyya Amaaraarraa aangoon fagaateetiin biyya ummata biraa keessatti qubate. Keessumattuu walakkaa ummata guddaa tokkootti dhufeetiin qubateetiin qabeenyas aangoos qabateetiin qubate. Yoo laalleetiin jenna. Eegeen Minilik du'een boodas aangoon shawaatti yookaan Finfinneetti hafee jechuudha. Zawdiituuf Iyyaasuunis kufaneennaan du'aneennaan aangoon Oromiyaa keessatti hafee jechuudha. Zaman Haile Sillaasee illee Oromiyaa keessatti hafee jechuudha. Zaman Dargii illee Oromiyaa keessatti hafee jechuudha. Kanaan booda jijjiiramii hamaan ka gochi tokko yeroo hundayyuu aangoo fi qabeen harkaa qabdu waliin jijjiirama. Aangoo fi qabeen illee waliin jijjiirama. Aangoon guduunfama bakka tokko yookaan qodaa tokko yookaan kareeris tokko yookaan karaxiis tokko jiru karaxiisiin tarsa'ee bakka hedduutti mana hedduutti gale. Oromiyaan kophaa aangoo qabaachuu jalqabe, Walaayittaan kophaa, Gaambeellaan kophaa, Amaarri kophaa, Tigreen kophaa, Somaaleen qofaa warri kun cuftinuu aangoo horatee jechuudha. Aangoon durii walitti kuufamee bakka tokko taa'u bakka hedduu bittinnaa'e. Yoo kun ta'u qabeenyilleen akkasuma bittinnaa'aa jechuudha. Qabeenyilleen akkasuma bittinnaa'aa jechuudha. Yoo qabeenyi bittinnaa'e yoo aangoon durii bakka tokko jiru bakka hedduutti gargar qoodame warri durii aangoo qabu aangoon isaanii hin diqqaataa jechuudha. Qabeenyi isaan irratti ajajan hin diqqaataa jechuudha. So kun ta'eera zamana wayyaanee. Maaliif Oromiyaa State, Somaalee State, Afar State, Sidaama State warreedhaan kun cufti aangoo durii bakka tokko jirtu kan qoodi isaanii keessaa fudhatani. Now eegii qabsoo ilmaan Oromoo deemsifteen wareegama ilmaan Oromoo kafalteen aangoon harka ilmaan Tigreetii bahee harka ilmaan Oromoo galee balaa hedduu dhalate. Balaan hedduun dhalate maani? Warri durii bulchanitti nama bulchuu qabee jechuudha. Warri durii qabeenyi isaa irratti namni biraa ajajutti qabeenyatti ajajuu jalqabee jechuudha. So now lolli ka'e kun it's not about democracy. It's not about hig maskabbar maali warri jedhuumi. It is about power and wealth. Wanni Tigreef mootummaan Itoophiyaan irra walloltu. Anyway, loli kun ka'e karaan haa ka'u, karaa malee haa ka'uti, lol seeri qabeessa yookaan lol seeri hin qabne haa jennuuti lol ka'e kan irratti mootummaan Itoophiyaa ka aangoof qabeenyi guddaa irratti ajaju rakkoo guddaatti irra dhaqqabe. Loltoonni humni loltuu 60,000 hedduun lakkaa'an. Statistically gara 30,000 ka ta'u namni dhumateera. Kana alatti namni 6,000 ol ta'u booji'amee qabameera. Namni kun cuftinu namni qabam kun cuftinu meeshaa waraanaa galaksee deemaa jechuudha. Waraani capheetiin baqatu meeshaa dudduuba dhiiseetiin meeshaa gurguddaa dudduuba makiinaa dhiisee taankii dhiisee maalii dhiisee ka'ee deemaa jechuudha. So
akka lolaasitti baatil warzii miti wattaaddarii Itoophiyaa waraanaaf humni gahaa mooraalii qaba gahaa in qabu jechuu waraanni gadaaf. So amma tana lol kan keessatti yeroo mootummaan Itoophiyaa dhufeetiin Maqalee qabatu kutaa biyya Tigree Walqaayit Xagadee Amaartilleen teennettee qabattee turte. Yoo mootummaan Itoophiyaa Tigraay gam tokko keessa bahu Amaartii Walqaayitiif Xagadee keessa hin baane. Yoo Walqaayitiif Xagadee keessa hin bahin wanni isin keessa hin baniif maani? It is still source. Walqaayitiif Xagadeen laf qonnaati laf qabeen qabdu qabeen sun angoo waliin Amaartii irraa qabatte jechuudha. Tigreen qabeen sun deeffachuu fi loluu qabdi jechuudha. Lol kan ammoo akka Amaartii injifattu yoo ummati mootummaan Itoophiyaa laafaan Tigraay keessa caphe kun waan qabcuuf waan busuttuu qabcuuf watti guureetti walitti qabeetiin gara Amaaraa ergee gargaarsa hin ergin hin tolchin sunillee hin fudhatti jechuudha. So olaantummaan angoon waraanaan olaantummaan Tigraay deebisee dhalatti jechuudha. So kana dhaabuuf maalti tahuu qabaadha. Oromiyaa irraa, Somaalee irraa, Kibba irraa, Sidaamaa irraa loltuu geessaniitiin guurani. Biyya Amaaraatiif geessan. Bet wanni tokko kan biraa laaluu qabnu maali? Waraani kun ka Oromoo galchumoo, waraani kun ka Somaalee galchumoo, waraani kun ka uummata Kibbaa galchumoo, waraanni kun waraan uummataa moo waraana Amaaraaf Tigree jenneetiin laalla. Amaarii maaliif lolaa? Tigreen maaliif lolaa? Badiin durii Tigreen hojjette gaaf biyyi bulchite badiin warri TPLF hoggan tolche sun ilaalchi biraati. At this stage garuu wanni lolamuuf qabeenya. Yoo Amaarri Walqaayitiif Xagadee irratti ilmaan Tigree injifatteetiin jette eenyu viktimiin lammeessoo jenneetiin laalla. Viktimiin lammeessoo ka ta'u. Mee obbo Liban sanitti dhufnaa amma lolli kun hoomata akkuma jettan lolli kun ka jedhaa jirtan lolli kun lola lafaati lafa dachii yookiin ristii yookiin wasana walirraa deeffatuuti jedhaa jirtan. Yaa. Itti fufa. Yaa. Gara sun deemu jira. Yoo Walqaayitiif Xagadee Amaarri dhuunfatteetiin jette qabeenyi dhibiin angoo jabaa isii kennuu danda'u yoo eessa qabannee gaafi jettu kaasa. Lolli lammaffaa የአባታችን ርስት አባታችን በደሙ ያስገኘልን ርስት ማስመለስ ዋንጀላ ርስቲ አባንከን ለፈው ፊቲን ኢጉ ፊቲን ደምፉ ፊቲን ቀርወራን ሳቲን ጥይቲ ቀዌ ሳቲን ኑፊደ ደፈቹ ቀምናል ቀቤኒ ደፈታንኩ ኤሳዮ ጀነት እንጀን ዱፌቲን ኦሮሚያ picture jedhu garsiisa suuraa jedhu garsiisa bakki biraa ka qabeenya irra wallolan hin jiru yoo oromiyaan dhuunfatin kibba dhuunfachuun hin ta'u qaroo oromiyaa dhuunfachuu qabda soo waraanii lammaffaa qabeenyi yookaan ristii deeffachuuf waraanii lammaffaa inni ka itti nami gochii yookaan ummatii waraanii lammaffaa itti deemu jiru oromoodha waliigalatti yoo laalleetiin jennu waraanii kun waraan seer kabachiisaatiin adoo waraan seer kabachiisaa taate waraani Somaalee waamamu waraani Eertiraa waamamu drooniin United Arab Emirates waamamu ummatummaan Itoophiyaa akkuma fedhe wal booressee wal dhiitee ilkaan wal cabseetiin abbaan dabsateetiin seerii kabajamaa ture
kun amma Tigree cabsuuf humniti kun cufti walitti qabatee Amaara aangootti fiduuf ummi kun dhufteetiin wanni jedhe lola kana kaase. Loli kun hag tokko yoo ilmaan Tigreetiin injifannoo argatellee boriyoo akka tasaa Tigreen rakkoo ikoonoomii qabduun rakkoo nyaataa qabduun injifatamtee Oromiyaan ammoo deebiseetiin yaabbaatachiin rist waraan jedhu keessa seentii jechuu fedheeti. Lolli kun lola ristii deeffachuu malee lolli kun lola aangoo bal'ifachuu malee lola seera kabachiistuu miti siin jechuu fedheeti. Fayyaa ta'e. Ayyee galatooma obboleen Jisoo isinitti dhufa. Mee gaafima san irratti lolli kun lola maali? Mee lolli kun maaliif godhamaa jira? Ka jedhu san warratti mee yaada keessan. Bareeda galatoome awwama gabaabduu jedhuu barbaada beektaa. Lolli kun lola Tigree fi Amaara jidduuti. Kun underline mata irra jira. Wadhabbiin isaanii walibboo isaanii aangoo walirraa fudhate haarayaa miti. Walirraa tokko humnaa walirraa fudhatu uumama seenaa isaanii keessa jiru. Rakkinni guddichi garuu Oromoo irratti nuyi karaa Oromoo irraa waan dubbannu kan isaaniiti miti. Lachuu badii hamaa saba Oromoo irraa raawwatan. Akkuma beekamu. Waan Yohaannis Oromoo godhan beekna Wallootti. Booraa meedaa. Harma muree, arraba muree. Miila irraa ciree buqqisee lafa giddi kiristaana goosisuu akka ta'e sun waan seenaa keessa jiru. Kadhame lafarraa haqee fixe. Lafarraa dhabamsiise. Kan jiru. Amaarillee akkasuma yoo yaadatame baruma kam yoo yaadatame waan inni Oromoo irratti miliikii godhanii jaalatan. Indoon miliikiin kan dura ergaa ture Yohaannis akka ta'e hin beekamu. Yohaannis nugusootaa ture. Nugusni yoo sanii biyyuma warruma kibbaasan malee gara Oromoo gadi hin buune. Nugun miliikii yoo san nugusa shawaa ture Ankoobarii. Akka gara Oromoo duulu ka godhe isaatu nugusaa duula ka itti ergaa ture. Bara inni irra jiru san haga inni du'utti isatti ergaa ture. Ka ficcisiisaa ture biyya Oromoo saawusii kana isatti ajajee miliikii hojii isaa deemsisaa ture. Dhumiitii bara saniin beektanii miliikii Yohaannis fakkeenyaaf 19 fi 18 fi 89 du'e. Darbuuti bakka maadistootaanii lola isaa irratti maal godhanii wallolii isaanii yoo inni lola isaa naqee jedhu miliikii erguu fi dide gargaarsa. Inni yoo inni iddoo miliikii nugusummaa akkasii fudhatee jechuun amma nugusaa ta'e jechuun. Already biyya hedduu odoo Yohaannis jiru nama keenya hedduu tuulamaa bakka hedduu ficcisiiseera. Arsiillee ficcisiiseera. Maaliif Arsii bara 1886 kufaa mo'atamii. Inni dhugumnis namichi Yohaannis haga 18 fi 89 ture gaafas du'e jechuudha. Hundi isaaniitu Oromoo irratti duulan jechuudha. Ilmaan lafa Oromoo fixan jechuudha. Lolli isaanii maali? Gaafiin kenna. Maaliif Oromoon kun akkas fixan? Achiin booda waan aduwatti hin beeku. Miliikfallee isaan itti oofe aduwatti kennuma dhume duuba dhaabatan itti oofan. Achi aslee dhiyeennuma kana waan Tigreen irraa guraatti 1991 aangoo fudhate. Waan isii Oromoo irraa aangoo hin beekne. Kayoomuu caalaa nama nagaa irratti kaaladhaatu dhibboota kumaatamootaan dhabamee bakka du'eef jiraan hin beeknetu jira. Yakki isaan nurratti hojjetame. Jarri jechuu maalii walloluun qabeenyaa wallolu. Qabeenyi kunis biyyuma isaan lachuu mo'atan san jechuudha. Walitti ta'aniiti biyya Oromiyaa fi biyya isaa maanooti saawusii kana jechuudha. Lolli isaan jidduu jiru gara biraatii miti. Dhuunfatanii isa yoo dhuunfatan qabeenya kana dhuunfatan. Oromoo maaliif lola ka jedhu rakkinni guddaan amma ka Oromootti as deebinu argitanii. Maaliif jalli kun maatii Oromoo mo'an. Maa Oromoon lola isaaniitti dhumu. Baadii mekka dhume isa. Bakkee hundattuu ka ergamu Oromoo. Bakkee hundattuu ka dhumu Oromoo. Ammoo biyya isa keessa ka dhumu Oromoo. Dhalli kun argaa jirtu. Oromoo irra lola deemaa. Oromoo keessa ammallee achi fidanii biyya baatiin lolchiisu. Ofiillee Oromoo fidu ka amma garbaallee deemee deemu Oromoo. Maaliif kun ta'a? Oromoo maal ta'e irra of deemnee of gaafatu hin jiru. Argitanii jechaatu jira beektaa. Ati hoolaa of godhi. Hoolaa of goote yayyiin qophaa'aa jedhan. Nuti hoolaa of godhee yayyiin qophaa'e akka itti nu nyaatuuf qabeenya keenya irra wal fixaarti jarri. Nu hoola hidhannuudin, gurmaa'uudin, wal ijaaruudin, waliin dhufuudin dhufteetuma akka loonii nu oofti. Asii achi lola hundaa keessa namni keenya dhuma.
Majority kajan akkamin waan mallas jedhe yaadu nuriya. Majority minority ta'uu danda'a. Ka mallas jedhe hudhatu irraa faluun nuraan jiru. Lola miti isa hidhaa bakka hunda nama fixe sun. Maaliif lola nama keenya irratti illee garuu lachuu nama keenya fitti. Gari lachuu. Amma deebanii yoo lolli dhufullee akka fixe kaduu Oromoo kara malachittuu kaduu Oromoo. Oromoo maaliif kara? Jarri qabeenya Oromootiif dambe qabeenya Oromoo saamuuf Oromoo dhugu irra jira. Kana hubatuun nurra jira nuuf fakkaata. Maaliif wallolanii jara kili'iifa? Qabeenya irra. Qabeenya isiira. Biyya kibba biyya kaabaa kana jira. Kibbaa jira jechuun gamni kaabaa kibba jira. Kanaa wallolu jarri. Nu amma maaliif gamammallee qamma argaan kun ija keenya argaaru fuudhanii adda kunoo Oromoota fuudhee biyya Amaara gargaaruuf deemu. Maaliif Oromoo gargaaruuf deemu? Gama tokkoon Oromoo dhaadhataa artii Amaaraatti gargaaru beeku. Amma tuulamaan kiyya macca kiyya jedhaa artii. Amma Oromoon ilmaan Oromoo dubartoota Oromoo dhiiga isaanii dhaqee isaan gargaaruuf erga. Isaan lafa keenyaaf harmatu nu ammoo isaan gargaaran adhee. Maa isaan jidduu galla. Oromoon maal ta'e uf gaafatu waan nurra jiru. Waan nama gibraa haasu isaan jidduu. Walaa lolanii tamoo'ataa wal fidhanii uf qopheessee kennu uf ijaaree daangaa uf qopheessuu irra jiru. Dhiyooma kanaa waan Amaarri godhe hin beekna walloon irraatti dhiyooma kana qaama kun dheengadduma jechuun hagamiin dur lafaa Oromoo haqan adda warra isaan gargaaruuf deemaa irraa beeknu. Maaliif kun ta'a? Kun Oromoon uf deebi'e uf gaafatu nurra jira malee diinni yoo hirii argate maaliif goone? Nu yoo dadhabina keenya argate maaf kana godhuu hin dhiisa? Nuu gaddee lakka jari kun nama shaggaa nama wareedha nama tuqan nagaa jeeti miti kana ilaalu nurra jiru yoo deebinu uf irraa ilaallee rakkinni keenya ka kana nuuf fidaaru nu utu jaara kan argatu nurra jiru. Kan irraa yoo kaan ilaalle malee jara wal haa wal fixxu ka moo'ataa wal moo'atu rakkina keenya miti sun. Rakkina keenya qabu. Adda odoo isaan jedhanii adda oduu siraateen akka erguu irra jiru isaa walloon keessaa kaasuuf erga jira sila. Haa wallottu jedhe wallotti erga walloon namni saba Oromoo iyyataa jiru mikiroo dhallee iyyataa jiru Oromooti. Garuu ka isaanii dhaqaaru jiru Oromoonis ka isaanii dhaqaaru jiru Amaarri Malliisa bitti. Tigraayitti ofii kuttee isaan nuuf fudhatee cinaan tokko walloo ofii kuttee walloo dhigaan lafa jiru kanniintu jira. Walloo waggaa 27 ofii kuttee seenaan akkuma himaaru Oromoota afaan isaanii akkan dubbanne goote waggaa 27 maa isin walloon goote hin beekne. Amma ammoo halluu san baatee waan Amaarri goote hin argine. Maaliif Oromoon kana deemee cadhiseetuma booya? Humnammaa fuul jijjiiruu dadheef tokkummaa maaf dhaba sabni haga nagaa jennee wal gaafatu nurra jira malee jarri maal wallolti himi ka wallolaaru nurratti dadhabaa irra wallolaaru qabeen isaatiin kan jiru deebaan kanaaf qaama kana Oromoo irraa qooda fudhatuun qabu Oromoo dhaabatee uf gurmoosee uf qopheessee biyya isaa diina isaa irraa ittisuuf saba isaa diina irraa ittisuuf wal qopheessee ijaaree hidhatee gurmaa'ee ka'u irra jira malee jara jidduu dhaquun irra jiru gargaaruu irra jiru kan jedhu qaban gama kiyyaan dabarsuu kan barbaadu. Obbo Leenjisoo Galatooma. Ameema gama keessan deebi'a obbo Liban. Milishaa yookiin poolisii gandaa akka kootatitti ganda keessaa guuraa jiran naannoo Oromiyaa keessatti amma akka dhageenyutti sobaniit mindaa isinii goonetiin naannoo Oromiyaatitti milishaan liyyuu poolisii naannoo Oromiyaatitti dabalamtanii mindaa isinii goonee akkasitti hojjettan ka jedhuun sobanii gowwomsaniitiin ganda mararraayyuu guuraa jiran akka dhageenyutti. Sababaan immoo guuraniif nagaa eegsisuu fi nagaa kabachiisuu fi akka jedhanillee hin dubbatan. Mee uummanni keenyayyuu akka hubateetiin hojii keenya miti kun nun galchu akka jedhuuf poolisiin hojiin poolisii maali? Poolisiin akkamitti poolisiin tokko akkamitti seera kabachiisa? Seera kana eessatti kabachiisa? Hojiin poolisii maali? Hojiin poolisii lola deemetiin biyya biraatitti lolumoo akka nagaa uummataa eeguudha? Mee kan akka ummata keenya galuuf hojimmaan poolisiitu maali dura? Duraan dursee wanni nu laaluu qabnu mootummaan karaa seera ittiin eegsisu hedduu qaba. Karaan tokko humna ittisa biyyaati, daangaa biyyaa eegaa. Karaan lammeessoo humna tikaati.
hamtuu biyya san irra dhuftuu tisseetiin qorqorateetiin tarkaanfii hamtuu suniin hambisan yaada mootummaa dhiyeessaa. Inni sadeessoo ammoo humni poolisiiti. Poolisiin akka biyya misoomteetitti, akka biyya guddatteetitti, akka seera addunyaa irra baratameetitti yoo laalleetiin jenne poolisiin qa'ee tissaa qa'eeti, tissaa ollaati, tisituu magaalaati. Wanjala didiqqaa yookaan wanjala warra keessatti hojjetamu ka hojjetama abbaa hojjete barbaadanii mana seeraa dhiyeessuu. Ka garii kan hin hojjetamin adoonni hin hojjetamin gufachiisuu hojiin poolisii kana. Nagaa eeguu qofa. Nagaa eeguu qofa. Magaalaa keessatti qa'ee keessatti waradaatti awraajjaatti kutaa biyyaatitti akkana gargar kutanii nagaa eegsisu. Ka amma nu garru kuni you know special force police Oromiyaa special force, Amaara special force, Harari Maaliif special force jedhani. Wanni special force jedha kuni it's copy Israel irraa copy ta'e structuring isiitu. Wanni kun barbaachisuuf laf loltuu hin jirretti rapidly yookaan hatattamaan dhufteetiin akka nageenni bu'u tolchuu malee waraana guddaa deemsisuu miti. Amma kan garuu waan waraani guddaan Itoophiyaa Tigraay keessa cabeef amma tana humna special force yookaan liyyuu poolisii jedhan kana ka akka loltuutitti leenjiin ka akka conventional warfare keessatti yookaan waraan gugurdaa humniti lama walloltu psychologically hin qophaahin irratti akka qoos fudhatan tolchuu. Wanni si gaddisiisa maali? Waan hin beekne keessatti lubbuun ilmee namaa namoota aangoo ofii tiffachuuf, aangoo ofii jabeeffachuuf, qabeen uummata tokko saamuuf, saamsisuuf hidhatanii ka'anii jedhanii lubbuu ofii kennu. Akkuma leenjisu silaa jedhee poolisiin tun yoo ergamtu akka qabeenni eenyu saamam yoo jarii waraanii kun dhaabateetiin jedhe. Gondari wanni saamaan hin jirtu beeke. Gojaami wanni saamaan hin jirtu. Buni Oromiyaa jira. Midhaan Oromiyaa jiran. Nagadii Oromiyaa jira. Qabeenni biisuni Oromiyaa keessa jira. Akka warri waraan sun injifate abbaa ta'eefuu injifate dhufeetti saamuuf haala mijeessuuf yoo ta'e malee waraani kun kasilaa poolisiin irratti qood fudhattu keessumattuu ka ilmaan Oromoo keessatti qood fudhattu ta'uu hin malle. Ka ilmaan Sidaamaa keessatti qood fudhattu ta'uu hin malle. Waan tokko qabachuu qabna. Reefu leenjisoon tuqee ture. Ji tokkoon duratti sameen shawaa kaabatan irratti maaltu ta'e? Magaalaa tokko keessatti mana Oromoo qofa filanii ibiddaan gubani. Man Oromoo qofa. Oromoo qofa filanii ijjeessan. Oromoo madaa'e mana hakimii dhufe ijjeessan. Ilmaan Oromoo talafa Amaaraa hin baratti dhatte man barnootaa keessa akkasii wanjalan hojjetin ijjeessan. Kun nun dhukkubu humniti ilmaan Oromoo kono Eertiraan akkisiin Itoophiyaa irraan cabde gabbarre nun dhukkubu
ka Tigraay keessatti dargi jala kaffal ka Tigraay keessatti wayyaanee jala kaffal ka ammallee deebine dhiyootaan kaffal ka borillee kaffaluuf deemnu dhukkubu mee wanni fagoo ka harma namirraa muran ka Tigraay Walloo keessatti harka namirraa muran Arsii keessatti harka miilli namirraa ciran sun fagaate jennee haadhiifnu kam kalee kanayyuu Oromoon akkam yaadachuu dadhabe Oromoon yoo dammaquu dideetiin jedhe nam beekara firriiba kaasuun nam dhiba yoo Oromoon beekara feetiin hirriiba kaa'u dideetiin jedhe garbummaan isa dhuftu wanni ilmaan Amaaraa bor'is gootu afaan himaniin jechi maniin hin qabu kana ka Oromoo yaadachuu qaba arri ilmaan Amaaraa maan jedhe Oromoon dhaxxeetiin Gojaamiif Gondar keessatti jaraaf wallolta guyyaa sa'a afuriin duratti Daawit Walde Goorgis maan jedhe yaa Amaaraa hizba amaraara axxaanji Oromoon ka Wallaggaan akka Shawaa manqala allabbaset what does that mean akkasichuun maani isan buqqifnaa jechuudha warri nu buqqisuuf qophaa'u akka warri nagaa argatu dandee ilmaan keenya itti gurgurra ilmaan keenya lubbuu isiitti wareegna wanni Oromoo hin galin aniin hireenti bor maal taati bor maaltu narra dhufaa jedhanii ilaala Dr. Desalen Chaanee maal jedhe xoor yaallachuu gajara yaallachuu cuubee yaallachuu መጥረቢያ ያላችሁ ጠበንጃ ካልያዛችሁ አሁን ነው መታጠቅ የሚገባችሁ ወሪኩን ኤኑ ፍለታ ትግራይ ጨፍሱ ቆፋፊን ይደቱ ከኦሮሞን ሁበቹ ቀብ ትግራይ ጨፍሱ ቆፋፊን most probably ትግራይ ጨፍሱ ዲብታው እንደንዴት ገሩ ኦሮሞን ኢልማኑ ፍቃሊ አችት ወሬጉን ማኒፍ nam lafsirra fudhadhaa borsi buqqisaa biyyaa si baasa nam siin jedhu wanni atar gargaartuuf maali gaafiin wanni Oromoon hubachuu dadhabe kayyoo itti mani Oromoon fudhachuu dadhabe ka Oromoon sobi mi'aaha malee dhugaa hadhooftu liqimsuu dadhabe waan boris ijjeesaati arra dhugaa hadhooftu timnaa bor ammoo sobni biltsiginnaan am ittimtu sobii afaan mi'aayeetiin abiyyi ittimu kabor Oromoo marzii ta'ee isa ajjeesu ta'uu Oromoon hubachuu qabaa jechuu fedheeti fayyatay. Ayyee galatooma obbo Libaane galatooma mee leenjisoo isinillee kanarratti immoo waan takka jechuu barbaade dhiyoo tana jecha Dr. Mararaan jedhe wayii si yaadachiisuu barbaade. Dr. Mararaan akkana jedhe lafa waggaa 27 wayyaaneen bulchaa turte Amaarri deebifanna jedheetiin lolu Oromoo maaliif dhaqee fi tumsa ta'a Amaarri yoo lafa san deeffachuu utti milkaayetiin jedhe boru Shawaan ristikiyya jedhee eetiin lola godhuun isaa hin hafu ammaayyuu karrayyutti lola baneera jedhe karrayyuu akkuma beektan karaa Minjaar Shankooraa jedhan kanatti lolatu jira lola godhaniit asin lafa Oromoo irraa fudhatanii taappeellaa isaanii irratti dhaabanii biyya Amaaraa Minjaar bakka dhuftan ka jedhu karaa irratti dhaabanii itin akkanatti karrayyuu fixaa jiran haala kana keessatti haala Oromoo irratti duulaa jiru kareef kaaftaniiru ka kibba Shawaatitti ta'e ka Axaayyetti ta'e ka Kamisetti ta'e reef kaaftaniirtu ummata Oromootiif odoo isaan akkanatti qophaayaa jiru ammallee immoo waan isaan jedhanii fi waan isaan dubbatanii dhageenya yoo kana geessineetiin jenne hujii mana guddaan ka qabnu Shawaadha Shawaa irratti dalaguu qabna jedhanii ka Amaarri ifatti dubbataa jiru waraanni kun immoo waraana isaanii ristii deeffachuu akka ta'e ka isaan ifatti dhiyootana ibsa baasaniitiin lafa kennaa akka Koram Raayyaa Alamaaxaa Sagadee Walqaayit Seetutumara deeffanna jedhanii ifatti dubbataa jiran ummanni kenna isaaniif deemetiin tumsataa bor as garagalaniitiin isaanumattuu argitaniitiin ka diina ta'uuf deeman ka lafa irraa fudhatuuf deeman lafa
irraa buqqifatuuf deeman. Mee kana irratti leenjisuu maal jettu uummata kanaaf maal jettu uummata Oromootiif ka duula deemu kanalleef maal jettu kanaaf mee dhaamsa akkamii dabarsituuf? Galatoon gaafii keetiif gaafiin kun beektaa deebii isaa akkalii tokkomaa beektaa. Oromoon biyya isaa kan lolatu irra jiru biyya isaa irratti. Malee biyya sabaaf lolatu biyya nama biraatiif lolatu hin deemu. Biyya diina isaa ta'aa lolatu irra jiru. Garuu amma akkuma jettu duraan waa'ee poolisii haasa'aa turte gaafiin ka'e poolisiin lolan deemu. Waraana daangaan eegu. Waraana inni poolisii rakkoo ganda keessaati. Ganda keessa eega malee poolisii ani guuranii poolisii Oromiyaa jedhanii wayii biyya garbaa fidanii poolisiin eessuun yoo ta'e Amaaraan yoo ta'e poolisiin lolan deemu. Ganda keessa rakkina ganda keessa uumamu eega jechuudha. Kun kan waraana alaati. Waraanni daangaa eega malee waraanni biyya keessa deemee namallee lolu. Yoo hojii poolisii ta'e poolisiiti malee kan lola waraanni istaanding aarmii yoo ta'e daangaa eega. Malee biyya ofii qabee nama ofii keessa illee fitu. Kan waraanni biyya impaarii Itoophiyaa biyya san keessa jiru maaliif biyya ofiitii miti kan impaayiraa kan dubbiin hubatu nuyya. Itoophiyaa aarmii impaayiraa. So aarmii biyya impaarii biyya koloneeffatee kan qabee biyya kolonii waan ta'eef itti erganii biyya keessa koloneeffatan nama fitu. Tokko isuma. Kenna rakkinni kenna maaliif? Maaliif odoo nuujaa biyyi keenya akkuma ammatuu jette isaanii odoo isaanuu nu falmatan. Tigraay gaa dhuftee nu beek. Maamilni nutti deegara galaaru. Ani isa duwwaayyuu kan nama gaddisiisu. Kennat hojjetaara mootummaa kenna kan jedhee Oromoo kan jedhantu hojjeta. Ka Oromoo fichisiisaallee kennu isaanumaa miti. Mootummaa Oromiyaatti fiin jedhee waan nama Wallaggaatti Shawaa Hundota Gujii Booraan ta'u ijaan argaara. Ka fichisiisaaru. Ani mootummaa makanaa miti. Keessatti illee ka fixaaru nama nagaa illee dhaqee namaa fixaaru. Gara lolaallee ka deemaa dho'een. Ka du'aaru achitti illee ka du'aaru eegas. Gama lachittuu ka du'aaru Oromoo jedhaa rabbe. Kana ka dhaabuu danda'een rakkinni Oromoo kuni amma saba Oromoo jennee rakkinni Oromoo warra bareeti. Isaa kana rakkinna Oromoo ta'eera. Isaa kana impaare kanaa dhaabate. Isaa kanatti impaariitu akka jedhaa isaaf deemu. Kanaaf saba ofii waan dhugaa itti himan soba itti himu yookaan cadhisanii ilaalu. Kun cadhisee ilaala. Maaliif yoo Oromoo hedduun Oromoo ilaaluu danda'a. Oromoon kun bifa hedduu beektaa. Dhugumatti Oromoo kana beekuun nurra jira. Oromoon Abashaa jala kufe waggaa 150 caaleera. 150 jaatuma deemna malee. 150 kana keessatti Oromoo hagamtu diina kana alaatiin wal makeera. Keessattuu Abashaa akkasuma warra garbaa wajjin wal makeera. Warri kunniin akka wal make warri faranjoota jedhu assimileeshinii jedhu wal makama haa jennee fudhannu warra kanatu jira. Warri wal make kun eessa ijjata naannoo isaa? Warri wal make kun exposed education akka ta'u isa. Qaarumsa yeroo bara namaa kan dhufeen. Baadiyaan kee guddinni saba Oromoo baadiyaa ta'a qotatee bula. Isaan wajjin hiriira hin qabu. Amma dhaqanii ijoollee isaanii jalaa guureellaa oofanii ficcisiisu. Kan ijoollee isaanii lolan deemtu. Kan dhumu ijoollee baadiyaa kan ijoollee warra qotee bulaati kan dhumu. Laftillee karaa fudhatamu isaan. Warri wal make kun Oromoon gattaa'ee hubaturi. Kan wal make kun amma fakkeenyaaf Amaaraaf Oromoo yoo wal achi Libaan asiin dura jedheera waan ta'eef. Yoo wal make inni Amaarallee Amaara jettee fudhatu guutuutti. Oromoon amma Oromoo fi jedhu garuu inni guutuu Oromootii miti. Isaa dhaabatu utubaan isaa Itoophiyaa. Itoophiyaaf kanaaf warra baramee ilaalu Oromoo. Itoophiyaa kanaaf dhaabatu hundi isaaniitu. Ijoollee isaanii garuu lolatti hin ergan. Ijoollee isaanii alba kan ifqisiisu lafa qotee bulaa Oromoo. Kan dhumu Oromoo. Isaan illee diina kana wajjin kanaaf dhaabatu. Maaliif kan isaan ibsa dabalachuu jiran gara aangoon jiru garas isaanii maxxananii ni jiraatu. Kanaaf ilaaluun nurra jiru reelee wanti kun hubatamuu irra jira. Wanti kun akka salphatti ilaaluun nurra jiru. Warri bare kun akkami Oromoo kan gani warra bare kan Oromoo kan. Gantummaan itti mul'ataa jiru isaan. Kan wal ta'uu dide isaan. Sabni addunyaa keessa akka iskoolaar jedhu intellectual jedhu karaa gara baatii ilaa illiitii garaa gargaati akka hamaamanii isaa kana qabsoo ofiitiin lole addunyaa keessatti. Isaa kana saba ofii walaaboomsa biyya hundaa Afrikaa guutuus ta'e biyya addunyaa keessatti. Kan Oromoo argitu Oromoo keessaa meenatti hima.
Hindi ruube. Ala taa'ee yoo ta'an ala taa'ee laal. Kagara jabaatee gur. Miila tokko Oromoo keessa kaatee miila tokko absinaa keessa kaatee impaara keessa kaatee kan jabaatee gur. Kuni kamuunuu yoo ta'e absinaa waliin dhaabate maaliif haga jiru inni maqaa inni nuti hin danda'u. Kana hundaa ilaaluun nurra jira akka wal makee jiru kan. Kan wal make kun kan saayikooloojikaalii wal makee jiru. Iseetuma jireenya waliin jiraatu yeroo dheeraan arbaanii taa'ee asoolee humna saayikooloojikaalii soosaalii karaa hedduun isaan fudhatee jira akkuma jiru odoo fuudhaa heerumaa nuun taane. Kanaaf kama fuudhaa heerumaa kana biological assimilation jedhu isaan faranjii yoo baay'e biological assimilation warri ta'e kun ka akkanaa kun hamtuu ka Oromootti eeru'an. Oromoo jedhanii fudhanna malee eenyu akka Oromoo eenyu hin beekaadha mootummaa Oromoo akka jedhan akkuma beekan osoo jiran ka bakka Abiyyee kana fa'a. Amma isa Oromoo jedhee fudhata Oromoo mootummaa Oromoo keenya. Oromoo miti namichi kun. Amaarilee kana amaar ofiin Oromoo maali abbaa laaleetum Oromoo jedha yoo aadaa Oromoo kanaatti. Hin fudhatu. Kanaaf inni Itoophiyaa nama fixa. Kan wali hirkatu Maaliif paawurii isaa Amaara wajjin haati Amaaraa akkuma asin dura inni soosaati kan hedduu keessa arginu Oromoo keessattuu. Kanaaf rakkinni adda jiru kamaraaraan jedhee yoo ta'e kamiinuu yoo ta'e jarri orreedii jetteerti. Waan haara jettu orreedii himatteerti. Tokko haasaa ture asin dura haasaa ture ni maqaan isaa Oromoo yoo irra cituu barbaadde Macaaf tuulamaa dhiiftee haati hafte deemtuu jedhu akkana jiru beektaa yoori gari akka ka'ullee jiru hafte tuun kun garuu kenna jedhaaru tuulamaanii fi shawanii fi lachuu Amaaraati jedhanii addilaanii godhaniiraan kana maaliif Oromoo haasoo jiru isaan dubbatu kennan dubbatu garuu of hin qopheessu garuu kan jaalattu kanaaf ani akka natti mul'atutti lolli deemaa kun Oromoon ilaallatu tokko. Ijoolleen Oromoo itti dhumu irra jiru. Warri bare kuni gabba'ee ijoollee Oromoo hin deemtu lolaa isaan hin fakkaanne jedhu irra jira. Wal fakkaatee biyya keessaallee akka ijoollee kana dhadhi godhu isarra jira kan jedhu qaba. Nu qophaa'aaru Tigreen booda eessa deemu kan jedhu gara Oromaas deebaaru. Garri baraa jira Oromoof deebaaru achiin booda. Kana hubatu nurra jira. Nama waa ija dura nama mul'atu waa dhokataa miti kun jarri nu himataa jirti. Odoo isaan himatan nu akkamitti dhagaa'u gurra nu dhagaa'u duudee moo maal akka taanillee Oromoo kanan nama dhibaara. Kanaaf lolli Oromoo ilaalu. Haa wal loltu jarri. Abbaan barbaadaa olmaatu Oromiyaaf qophaa'u jira Oromoon. Ofiif biyya isaa walabummaa biyya ofii of qopheessee ijaatee biyya isaatti dhaabatu irra jira. Sabni hagaragaa Afrikaa keessa sabni lammaffaa ta'e akka sabaatitti Oromoo. Akka sabaatitti biyya odoo guutuu biyya daangaa hundaa akka sabaatitti Oromoo akkamitti sabni akkana faca'ee abbaan barbaade. Tigreen illee 6% kun Affaariin fa'aa ofii kutanii bakkee hundi ofii kutaniiti. Oromoo walii ofii kutaniiti. Atileetii mee haa jennu gara 5 miliyooniin kuni akkamitti saba 50 miliyoonii akkana bulchuudhaan waggaa 27 Oromoon miti ka Oromoo bulchan. Maaliif Oromoo ajjeesa? Maaliif Oromoo hidha? Meenatti ma Oromoo mtimaa dhaqee Oromoo tokko erganu baadiyyaa ergu deemaa jira. Bada hidhamne jedhanii dachee hundan dhaqee hidha halkanii. Ka dhufuus ka hidhuus Oromoo ka ajjeesuus Oromoo inni ergamaa kamaan nama fixaaraa. Ani biyya dhaqan ture yoo baadiyyaa akka baadiyyaa nu Oromoo Tigree ija argine hin beeknu. Ma isaan goofta ka dhagaa gaara mukaa keessa erganii waa isaa erga hojjetu ka hojjetu Oromoo. Adhallee kan fuudhanii deemjanii deema kunoo ijoollee isaa. Ijoollee Oromooti dhumaara. Kana ilaaluun nurra jira. Dura dhaabatu Oromoon lafa jiru Oromoon hin deemu kan jedhu didaa kan jiru guddimni poolitikaan guddaan deemu irra jira kan jiru qaban gaba kiyyaa. Nu ilaalu lolli kun. Ayyee booleenjisoo mee sinumatti deebi'aa waan tokko kaaftanii turtanii gaafa biyya dhaqee ka bara Tigree san waggaa 27 kan argine kennumatu nu ajjeesaa ture. Dhufixaa ture yaada jedhu uummata irraa dhaga'ee jettaniirtu. Haa ta'u malee haasawa Shimallis Abdiisaa dhiyoo tana caffee irratti dubbatu keessatti Tigree waggaa 27 akkana isin godhe isin ajjeese ijoollee teenya ajjeese maali ajjeefne jedhanii dubbatanii kanaafuu Tigree santu isinitti deebi'a jedhaniitiin uummataan sodaachisan. Tigree isin waggaa 27 isin hidhee isin salphisee isin qaanessee
jedhaniitiin dubbatan. Ummata kana itti manii Tigreessantu isinitti deebi'ee jira. Jarri kun meeshi mallisfaa warri isin immoo Oromoon kuni waliin ajjeesaan turre eenyutu ajjeesaa ture akkuma reef jettan kana mee daawwattoota keenyaaf nu ibsa. Isaan waliin qooda keessaan qabanii. Bareeda galatu. Beektaa bara Hitler Juu fixu. Juun maal ijaarte si fakkaata? Maana Juun jedha Naaziin maal ijaarte? Jews Council jedhanii ijaaran. Juu kansuuriin kun ka guuraaf ji'oota guuree itti kennaa ture gara ibidda qabanii gubaa ture isa akka gubuuna kennaa ture isaan. Isaan malee nama guuran kitaaba hedduu barreeffameera. Juutu juu ficcisiisan. Juutu juu kennisiisaa ture. Ergamtoota isaantu qopheesse. OPDO amma jedhu mallas yookaan eentu ijaare? Tikfeelli ijaaree miti. Oromoon kan dhume beeka ergamee dhume kan OPDO'n. Kana malafaa sabni hin beekaa beeku. Warra nutu himne malee sabni ifatti beeku. Ijaan arginee hin beeknu siin jedhu. Akkuma juun dhufii deemteen guurtu san dhaqanii makiinaa fe'anii gara bakkee lafa nama itti fixanii ittiin nama ibiddaan namatti hir'anii isaan geessu. Isaan achi dhumu. Nama keenya kamanda irra deemee ganda irra deemee fixa isaa. Opodiyoota. Tokko shaniif kan shan hagamiif kan itti ijaare kooti opiniyoota mammadaa fa'aa keessa akka nama opiniyoota be. Namni keenya ka fixe isa sabni akka bora beekaa be. Ka ifitti hinne warra amma jedhu kana kabalee kanatti hin dubbatu waa'ee isaa. Opiniyoota Oromoo lafaa ficcisiisaa ture. Opiniyoota qabeedhaan lafaa nama ficcisiise isaan. Kan nama keenya kenne. Ka buqqisee kenne. Kan nama lafaa ganda banderaa dhaqee guuree jira opiniyoota be. Gooftaan hin ergata malee dhaquu be. Gooftaan dhaqee hojjedhu. Doorattuu bara Sillaasee baalabaa woonnu abbootiin lafaa fiudaalonni waan biyya keessa deema. Ka gibira guureen baalabbaataa miti. Lafarraa baalabbaataa guuree warra wannaati kennu isa. Baalabbaata isa jechuun amma ka walii isaanii. OPDOtu wayyaanee walitti yoo isaan ka ajjeesu ka hidhu ka tumu torchanii ka gosu isa. Gooftaan hin ajaja. Kanaafi Oromoon hubatu maal Oromoon sabni Oromoon beeku eenyaa hubame kan warri hin bari'an jedhu kun hubatuun irra jira. Yoo barbaada dhaqanii biyya keessa haala gaafatan sabni gowwaa miti. Garuu maal dhite sabni warra bare kana ubbiraa dhabe. Ka ofii silaa saba ijaaree gowwoomsu kana ubbiraa dhabe. Waan godhu harkaa baate saba. Kanaaf ijoollee isaa daa'ima isaa jalaa guuranii ajjeesu. Lolattuuf hin hidhu hin torcherii godhu. Kaani amma kun ijoollee sadii afur taatee hin deemtu Oromiyaa keessa. Yoo ati gabbaate ari'ee akkasii godhe OPDOota dhallee gara magaraati. Isaan dhallee si qophaa'e Oromoo qopheessanii nan kan. Kanaaf OPDOon diina Oromoo ka ficcisiise isii mootummaa Oromootii miti kuni mootummaan Oromoo gaaf Oromoo walabam isaa ba'e ofii fedhii isaatii morkee sabni isaa kanan naa taa'ee filate duwwaa mootummaa Oromoo dhalate achi yaali ka ofii walirra kaan kun sabni filan irra kaatan kun ka jaraati. Kan warra koloneeffata meeshaa isaaniiti. Kana abiyyi kan hojjetaa jiru. Adamam abiyyi Oromoo yuuti mootummaa iru kan naftanyaati deebi'eera. Aangoo naftanyaati kan irra jiru. Mootummaa Oromoo nuun jette mootummaa naftanyaati deebi'eera. Nama ficcisiisaa naftanyaa akkuma Tigreen gootisaa amma Oromoo godhaatti. Amma ka Tigreetuu caalee kadhaa. Amma kan heemamaa jirutti over 100,000 hidhaa jira jiru. Ka Tigreetuu bira darbii caalee. Ka du'oo hagamtu dhumaara. Ka ari'amaaru hagam. Ka lola oofamee du'aaru akkuma himaaru kan hagam. Kun hundaa ka dhu'aaru gurratti shimallis kaa'atu godhaara kan. Abiyyiif akkana godhaara. Maal isaan ergamtuu nafxanyootaati. Hidhannoo nafxanyootaati. Warra wal make kana. Kun Oromoon beeku. Oromoon sabni beekaa warri ambara jedhu ekspoozii godhuu irra jira. Saba Oromooti iyyuu irra karaa danda'e hundaan kan yookaan gama kiyyaan. Ni galatoon. Ayyee galatooma Obbo Leenjis ka jedhaa jirtanii warri amma qulqulluuf godheetiin harka dhiigan uummata Oromoo dhiqataa turaniitiin wayyaanee jalatti ka ajjeessaa turan irra caalan warra kana warra amma bilchiginnaa ta'e kana warra OPDO kana qulqulluuf fakkeessanii akka waan uummata wayyaanee jalaa bilisa baasanii fakkeessaniitiin wayyaanee akkana si godhe wayyaanee si ajjeese nuu miti nu bilisa baafne jedhanii uummata gowwoomsaa jiranii uummanni kanaan akkan gowwoomne san callaa yoo doon taane ammayyuu ka uummata
hidhaa jiru ka fannoo goroo 100 ol hidhatti galche jara kana hidhaan ammayyuu irratti hammaateera. Ganda keessallee immoo bulchaa gandaa maal nagaa eeyduu maalii jedhaniitiin kan uummata rakkisaa jiru warruma dur jarri ijaarteetiin jetti ka jedhu. Mee obbo Liban isinitti deebi'areef haasawa keessan keessatti kaaftanii kaasiin dura Eertiratti manni ijoolleen teenna dhumte nun ga'u kasumaalitti jettanii turtan. Mee akkuma dhaloonni amma kun hubatuuf warri yoo san hin jirre kan argin milishaa bara dargii guuran kan argin kalola Eertiratti erganii tiin ficcisiisan argin kalola Sumaalitti erganii tiin ficcisiisan argin kanaaf mee historikaalii ummata Oromoo kana keessattuu urga milishaa godhuu guuraniitiin wantoota ficcisiisuu jalqaban kana mee keessa deebi'aatiin nu himame historikaalii itti bu'iinsa sanillee fakkeenyaaf Eertiraan gadin dhiifnuu nurraan cittu jedhaniitiin ficcisiisan Eertiraan bilisa hima baatee wannoo taatee garuu uummanni bilaashatti mee kana historikaalii keessa deebi'aati ummata Oromoo ijoollee Oromoo milishatti guutanii ficcisiisan dhaloota ammaa kana akka hubatanii nu yaadachiisa. Galatoomi waan jireenyi kiyyiltii yaane arge akka lakkoofsa faranjiititti 1978 sababa siyaasaatiin manidhaa ture. Yeroo sun ammoo Itoophiyaa Somaalee wal lolaa ture. Waraanni sun keessatti dargiin qotee bulaa guurteetiin milishaa gootee bultii 30 akka salfii fi qawwee bananiitiin cufan barsiifteetiin Harargee geessite. Gaafa Harargee geessitu hidhannoon waraanni Somaalee qabuu fi hidhannoon waraanni Itoophiyaa qabu wal qixaa miti. Waraanni Itoophiyaa M1 ifaan lolaa, kaarbeen ifaan lolaa, waraanni Somaalee ammoo madfii taanaan giraad P qabaa, Stalin orgaan qabaa yookaan Katusha rocket jedhan kan qabaa, misaayil gugurdaa qabaa, matriyyees gugurdaa qabaa, gabaree kan itti oofane. Gabaree kan itti oofaninnaan gabareen akka marga ibidditti naqanii gubate, kaafe baqate. Mana hidhaa Asallaa namni 400 dirree waraanaati baqate qabameetiin manidhaa Asallaa dhufe. Warri biyyi hoggonu gaafasa Oromoodha. Namni hoggonu ammaa san ka gari Washington jira. Hin boohan Itoophiyaa gantanii jedhanii boohan. Itoophiyaa gantanii. Tokkoffaa. Booseen Adamtu bulchaa ture barasi. Tokkoffaa warri kun barnoota waraanaan qabu. Lammaffaa barnoota waraanaa qabaatee sin jetti meeshaan ati loltuun ammoo kadiin keessiisin ka wal gitu ka wal qixxee ta'uu qabu. Atiin armatti kaarbeenii qabattee Kalashnikov loluu hin dandeettu. Ati armatti minishirii qabatteetiin PKM loluu hin dandeettu. Maaliif PKM'n xiyyitii 30-40 daqiiqa tokko keessatti tufaa hagatiin tokkofteetiin itti jijjiirrattuyyuu dootee jirtaa jechuudha. So karaa Somaaleetiin namni likkii hin qabne dhumate. Karaa Booranaatiin lolli fiiltuu fi ogobaa irratti namni likkii hin qabne. Reef warra namni magaalaa nageellee qubatu akka itti duuleetiin reefu baateetiin dhaqeetiin awwaal tolfame namni likkii hin qabne dhumate. Sababii kanaa maali? Waraana yoo atiin qotee bulaa yookaan milishaatti ergiteetiin jette waraanni leenjeen waraanni muuxannoo qabuun waraanni meeshaa gugurdaa opereetii godhuu danda'uun waraanni wal loluu hin dandeettu. Loltuu jechuun beeke
nama beekum qabu loltu jechuun nama meeshaa waraanaa gahaa qabu loltu jechuun nama meeshaa waraanaa gahaa sun opereetii yookaan hojiirra oolfachuu danda'u loltu jechaan nam dirree waraanaatti waan uffatu waan nyaatu waan dhugu qabu jechuudha. Arrayyoo ijoollee Oromoo fuudhaniitiin Gondar geessanii wanni nyaatan hin jiru. Aganyoo shagar namicha jedhanii maqasa kalataa ture badaa kana ka amma durii sirba beesisu kana kalataa ture taamaanyi kalataa ture beesee taamaanyi bayyana kaladhi beesee kaladhi nutti ergi warri huwayaan qabu nyaatin qabu so ati ka nyaatin qabne ka wayaa hin qabne ka xiyyitii hin qabne akkamin dirree waraanaatiin nama ergita. Qoraanii miti ilmi namaa qoraanii miti ibidda keetteetiin gubdeetiin ibiddi qanqaamattu yookaan ka waa ittiin bilcheeffatu ilmee namaati. Ilmeen namaa takka dooteennaan lammeessoo hin deebitu. Lolli kun ka Amaaraaf ka Tigraayitti ta'uu qofa yookaan dhumirratti ka Oromoo ta'uu qofaa miti. Mootummaan kun ufuuftiyyuu ummata sun irratti wanjal hojjechuu jiru. Kanamillee jiin nam meeshaa waraana gahaa hin qabne ibiddatti of wanjal guddaadha. So kanaafi tokkoffaa waraanni nu laalu akkuma Leenjisoon jedhe waraanni nu laalu. Garuu Oromoon maaliif waraan karra qoot fudhataa yoo jenneet hin jenne experience ummat koloneeffatee hedduu laaluu qabna. Maaliif Nigerians, Moroccans, Burmaa keessatti yookaan Southeast Asia keessatti zaman waraana addunyaa lammaffaa sun maaliif ilmaan Nigeriaatiif ilmaan Burmaa, ilmaan Morocco, ilmaan Tunisia, ilmaan Algeria maaliif waraan sun irratti achi dhaqaniitiin qoot fudhatan. Burmaan biyyi isaaniitiiniti, Indoneesiyaan biyyi isaaniitiiniti, Laos, Camboodiyaan biyyi isaaniitiiniti. Garuu warri kun maaliif achi dhaqee fudhateetiin jette mirgan qabanii akkuma horii harkaaf miil waltidhanii geessaniitiin the colonial authority fuudheetiin achi geesseetiin ibiddan naqaa jechuudha. No matter if nami Nigeriaatti nu akkachi du'eetiin jedhe he's a Nigerian, he died. He's a Moroccan, he died. Garuu eenyuuti Morocco hin doone yookaan Nigeria hin doone. He died for the British. Arriyola alleetiin jennu Oromoo jedhaqee Gondarii du'eetiin jedhu Oromoo hin doone beeke. For sure Oromoo hin doone. For sure Oromiyaa hin doone. Ka inni du'eef warri ristii abbaa kennaa deeffannaa warri jedhuuf interestii warraatiif du'e. Eentu itti geesse? The colonial authorities itti geesse. Yookaan compradori colonial authority achi akka isaan dhaqaniitiin du'an itti tolche kan ilaaluu qabna. Reefu Leenjisu waan tokko dubbate OPDOdha ka Oromoo fixe malee Tigraayitti jedhee ture. He is right. Yeroo tokko OMN commentary tokko hojjetee ture. Commentariin kuni karaa Baalee kanaa fi Arsii Idduutti area tokkotti hojjetame. Asaasaatti hojjetame. Commentary sun irratti nami wali documentary sun irratti nami ficcisiisaa ture. Tigraayitti. Oromoo kutaa biraa dhufee miti. Izan Arsii. Amma level signaa waliin hojjetaa jira. Awwal abdii. Awwal fakkeenyaaf. Tigraayitti san ijjeeseedhaan ka ijjeesee awwala dooram jiru Tigraayitti san ijjeesee awwaliin itti jedhan. Which is mukarmu dhaabakan dhiisi gaandidduu gaaddisu mukaa kana si ijjeesee jechuudha. Basi nami si ijjeessatu jiru. Nami
harka miirsi cabsatu jiru. Ilmeen dubra waya ofirra fuuteetiin waan na tolcha laala jettee siin addunyaa agarsiiftu Tigraayitti san ijjeeseedha. Tigreen eessatti dubartii tokko ejjennoo siin qabdu. Fedhii walabummaa biyyisii kasiin qabdu. Maaliin beekte? Afaan Oromoon dhageettu. Biyya Oromoon beektu. Akkana suufteetiin atini walabummaa barbaadetteetiin namni ijjin. Oromoodha ka agarsiiseetiin ijjeesise. Oromoodha ka agarsiiseetiin garafsiise. Oromoodha ka garafu. Gaafa hiriira guddaa qeerroon gootu sani gaafa hiriira guddaati. Jaarsonni sun arge dokumentari sanan illee arge jaarsonni kanaayyuu gaafatee ijoolleen homaan balleessitu burcuqqolleen cabsitu hiriira haa baatu jennaan hin dhiisu jedhee ka fichisiise dokumentari san irra dubbatan akkuma isin jettan awwal abdii. Yaa amma sun ilaallu. Dhengadda Shaashamannee keessatti gaafa rabshaan tokko Shaashamannee keessa ka'e eenyu nam hidhaa ture. Eenyu nama qabeetiin manidhaatti guura ture. Nami man barnoota manidhaatti jijjiire eenyu. Soota Amaaraaniti. San Oromoo. Ati wanni atareet guddifatteeti shifta jetteeti nami sheekotidha ture eenyu. Isaan Oromoo. Soo kanaaf loli kun abbaa feeteyyuu haa sababannu yoo Oromoon dammaqeetiin hamtuu ofirraa hanqisuu hin dandahin yoo warri angoof garaa ofiitii jedheetiin uummata Oromoo gurgurata kan sodaanneetiin jenne sodaateetiin calliseetiin dhaqeen maal isaa ficcisiis Oromoo balaa guddaatti itti dhufa. Wanni tokko ka beekuu qabnu Oromoo ka beekuu qabu yookaan warri ofiitii dhiirtahuu qaba. Warri kennaa dhiirin taane dhiirsi kennaa niitiin taane jetteedhaan dubartittiin dhiirsa'eetiin dhiirakkisa ofirraa ittisuu danda'uu qaba. Yookaan ilmaan isaa jibbaachuu qaba. Kan lamaan keessa tokko gulbahuu qaba. Gaafa ammoo ilmaan isaa jibbaateetiin garbummaa filateetiin jedhe rakkoo guddaa jira. Dhiifama narra bade. Amara kon jiru. Soo kanaafi nu waan namir deemaa irra waan nam nyaataa wayyaa jetti Oromoo iyyuu mammaattu. Sossobanii ebeluutti akkan tolchee ebeluu kan balleessuu qabnaa jedhaniitiin akkulee mukaan nu dhaanuurra yoo nu cabsaniitiin lafnurra fudhatan wayya. Yoo ammoo laf qabnaa nu uummata bilisoomne jiraachuu feena jenneetiin jenne diina ammu Gondar dhaqanii Tigree fi Amaaridduu seenaniitiin Tigree fixan kana kan ulaaluuniti. Ta'uullee hin qabu. Yoo ta'ellee badiidha jedheetiin ilaalaaniin karaa kiyyaan. Ayyee galatooma obbo Libaan akkuma isin jettan anillee bara sanii dhaqqabee bara 77 se'a bara lola Sumaalee sanii milishaa akkuma isin jettan ija kiyyaanuu arge karaa Hararii badanii deeman karaa ganda kennaa dhufanii baay'ee ta'aniitiin deemu kunniin irraa fiiganii gandatti goranii bishaan obaasaa jedhanii nuhuu bishaan kennineef yaadadha ija kiyyaan kun waan dhugaa jettanii waan ija kiyyaan arge lola Sumaaleetti erganii milishaa ficcisiisaa turan. Akkasumas Eertiraallee akkasuma Eertiraan yoo san bilisummaaf lolaa turte bilisummaan baatu Arabatu biyya keenya fudhataa jira ka jedhuun uummata qotee bulaa kana gandarraa guuranii akkuma amma sassaabanii gandarraa dirqamaan fidaa jedhan kanatti ijoollee guuranii ijoollee Eertiraatti illee ficcisiisanii kaanuu beeku ganda kennayyuu nama lama kaanuu beeku fakkeenyaaf akka Ahmad Qaadiroo jedhamu tokko fa'aa Tamaam Kadiir Ulifaa kun achitti ijoollee baay'eetu jira kun fakkeenyaaf kaase malee ficcisiisaa turanii bara Tigreellee akkasii bara Baadummeellee akkasumatti milishaa guuranii uummanni keenya bilaashuma du'aa jira kama jedhu kana obbo Leenjisoo kanarratti waan edaatan jira. I think Galatum, I think
Libaan fixeera waa'ee kana na fakkaata beektaa Maaliif reelii wanti irra eda'amu hin jiru. Dhugaan lafa jiru akkuma inni jedhe sani koloneeffataan saba koloneeffataan isumaan saba gara biraallee koloneeffataa addunyaa irra ka'uudhe kanuma. Ka dhumuuf saba koloneeffatame san isaan uumaan ta'an. Akkuma inni nama jedhan addunyaa keessa fakkeenya Biriitishiin World War Second Indiyaa hagam Biriitishii itti oof garmileen ol ficcisiisaa dhume achitti Indiyaan ufiif du'e. Xaaliyaan inni biyya impaarii Itoophiyaa seentu hagamee dhufe. Sumaalee fi Eertiraa irraa ooftee dhufte. Kan dhume akkasitti hin jiramne. Kan dhufe eenii Faransaa kolonaaleffataan hundaa lafa qabata irraa oofa waraana. Maaliif dhumee kan dhumee gaddaa dhumu namaa miti isaanii. Isaanii qabatu bakkee hundaa. Isaanii bakka hunda barbaadu. Namni isaan akka dhuma godhan saba koloneeffatame isaan. Kan kiliikaadha biyyatti aalu kee amma impaarii Itoophiyaa keessa dhiisuma. Waan haaraa miti. Wama seenaati histirii ripiichisee kama addunyaan gara biraa godhe isuma deemaa. Oromoo keessa ta'ee kama turan ammallee irra deemaa. Kanaaf lolli kun akkuma jedhamu nu ilaalu. Kanaaf eenyu rakkinni isaa Oromoo akka ta'e kilii walii galu irra jenna. Tokkoffaa kana dhaabuuf kan danda'u eenyu warra Oromoo hin bari'ee faca'u kana. Oromoomtinuu wal ga'ee tokkummaa isaatiin gad dhaabatee akka saba ofiitiif biyya ofiitiif dhaabatu isarra jira. Yoo jal'isee ufumaayyuu wal daakee asii achi wal dhaabee jedhe hiree argatee dhufa. Amaarri odoon tokko meermeen dhugaanu haalaallu. Waggaa 27 amaarri biyya bulchaa amaarri dubbatee beekaa. Afaan qabatanii ta'anii miti. Waa gimboosoo jedhanii Eertiraa teettisanii alatti. Hin dubbanne biyya keessatti. Afaan qaba. Nama humna qabu tokko hundinuu sodaatu. Odoo Oromoon humna qabaatee humna ufjinee tokkummaa isaa ijaaratee humna isaa ijaarate Tigireef taatee Amaara biyya Oromoo irra dhaabatti. Wanti asu fiirumaa asu hin deebiftu. Humna dhabuu Oromooti faca'uu Oromoo kanatu wal qabatee humna tokkoon ka'uu dhabuu isaa kanatu irree isaanii ta'e. Dadhabbinni kenna isaaniif irree ta'e. Kana argaarra dhalli akkuma kaleessa ogaaf Oromoon cabdu Oromoo cabsummaa tokkoon cabsanii miti Oromoo yoo cabu milki yoo cabsu tokkoon waliin hin dhaaban. Tokko odoma humna isaa kan argatanii gaafa Oromoo tokko saba hagana of jira galchan. Saba hagana gaafa facaasanii odoo ijukee inni rakutan. Mee amma dhugaan mee ilaalamee barbaaduma kenna irratti bana barumsaa koo irraa kutan barumsa irraa kutanii Oromoo. Nama xinnoo amma Oromoo keessa hin barri warri jedhee amma duraanii warri alaa kun akka karaa mishiin ifaan dhufee barsiisee bare malee Itoophiyaan properly ittoolee irraa Oromoof hin banne. Amma Arsii keessatti isinitti hima. Iskoolli soofsi feestaa the first grade iskoola galuu hin jiru nuun dura. Naannoon dhufee san hin jiru tokko isaa the first group. Maaliif hin galan hin dhufu iskoola awanii hin danda'an. Oromoon waraana ta'uuf the first 1968 keessa waraana Itoophiyaa ta'uuf Arsiin akka waraana qabatu barbaadan waraana rikruutii godhuun dadhabanii bara dhumarra waan godhabanii hinnaa Sumaalee boolessan sanuu ijoollee baadabbaata dhiyaatu rikruutii godhu akka sabni qawwee barullee barbaadan. Amma ammoo kanaaf ijoollee daa'ima odoo isaa tolchanii militariitu tolanii militariitu seenaa militarii akka akkaataa itti loo hin barre ijoollee dhawaatti sobanii barsiisaa lola ergu akka dhumtu godhaaru. Garri kun diinummaan nu duulaarti jarri. Garuu ka qabatan nu duulaaran Oromoo. Ka adhaamu Oromoo warra bare. Ka bare kana ka Oromoo facaasaa. Oromoon addaan ifaa Oromoon tokkummaa isaa bare. Oromoon duriitiif kadhaa garagara. Adda wal qabatee aan Oromoo daangaa. Eentu biraa dhabame warra bare biraa dhabame. Eentu isa duulaa warra dhabame diina waliin ta'aara. Eentu Oromoo facaasaa ufii wal facaasaaru. Ka bare kan Oromoon as deebinee yooma dubbannu. Ishuu Tigireef Amaariin rakkinni eessa akka jirtu deemeet Oromoo deebi'u nurra jira. Saba Oromoo akka facaasaarus. Ufii wal dhiisee saba Oromoo barsiisuu dhiisee saba Oromootiif humna ta'uu dhiisee ufiiyyuu humna walii ta'uu dhiisee saba Oromoo diinaaf saaxilaa jiru Oromoo bare Oromoo illee iskoolaan whatever maqaa isaanii haa itti kennanii bara tokko beektaa wanno tokko argaa ture biyya Awurooppaa kana hojjete sennaani jaldeessa kana. Sangaa tireenii qo'anii sangaa beeka akkuma loonii kan lafa qote. Sangaa tireenii wannoora ture moofiirra hin daamin qota lafa. Maal jechuu kun? Dooktoriitti ati arganne saba isaatiif yoo hin taane inni akkuma jaldeessaa san bartee dooktoriitti isaa miti argate malee education argate malee ka saba ofiitiif hin taane inni akkas jechuu. Jaldeessuma tireenii ta'e san jechuu. Abbaan saba kan si barsaa qabeenya Oromootiin bare
haadha Oromooti waggaa sagalii gara baatee guddiftee osoo irraa haqaa nyaachiftee guddiftee isa hunda dhiisee adda wal facaasu kun Oromoo. Oromoo deebinee waa Oromoo dubbatu nurra jira. Sabni Oromoo wanti ta'e jiru ilmaan ofii ubbiraa dhabe ka barsiifate. Isaantu saba Oromoo gan. Isaantu wal facaa. Am Oromoo meeja argitaa ka wal dhufee wal taa'ee Oromoo jabeessee wal wama tokkummaa Oromoo kaasomee Oromoo irraa argitaa. Gandaan deemaa bi'aati. Gandaan gad deebi'ee gandaan deema. Gandaan wal ijaa gandatti ofii danda'u. Wamaa godhan danda'u Oromoo garuu ganda bira darbee. Gandaan sabni haganaa bitti haganaa guddichi kun sabni haganaa guddichi kun gandaan na bilatu. Oromoon saba Oromoo akka sabaatiif ijaaramu irra jira. Saba ofiitiif biyya ofiitiif ijaaramu irra jira. Isa ka caalu hin jiru. Dhaloota dhorsuuf isa dabarsu irra jira. Dhaloonni dhufe rakkatee asii biyyi kun akkanumaan hin jiraanne. Dhaloota dhufe asii nu ga'e. Seenaa Oromoo kan ijaaru seenoota kaleessa darbe yaadatu nurra jiraate. Qaqabsoo kana godhan. Qaqabsoo kana wareegaman. Itoophiyaaf jedhanii wareegamne. Hora biyya kana wal aboomsina jedhaniiti. Sirna gadaa kana ka uume eenyu? Oromoo be. Innoo Awurooppaan wal fixxu san barasan. Nugusa wal Awurooppaan wal 100 years of yoo jedhanii wal lafa haqa san Oromoon gadaan bulee. Sirnaa wal bulchee wal tooyatee aadaa walirraa adda iramee akka waa arginu. Mee kan ilaalaati. Haa ilaalamu rakkinni Oromoo jennee asaa deebinu. Rakkinni Oromoo Amaaraa miti. Rakkinni Oromoo Tigiree miti. Rakkinni Oromoo Eertiraa miti. Rakkinni Oromoo. Kana yoo deebine rakkinna keenya hundinuu mana isaatiin gala. Ulfinnaaf kabajaasi sodaata. Kagaruu akka nu uggaaruuf nu sodaatu kan didee maali? Nutu akka namni nu uggu, akka namni nu tuffatu, akka namni qabeenya keenya dhufee fudhataa odoo nu humna qabaanne. Oromaan dhuunfataa odoo nu humna qabaanne. Kabiyya keenya irraa deeguu danda'a. Nama keenya hidhaa odoo nu hiine. Kanaaf dubbii mawaa Oromoo yoo dubbannu dubbii warra amma edukeetii jedhanii kan warra bare jedhanii kan kasaba isaa ganee kan sabni kun waliin dhufee tokko ta'uun inni gara siin deebi'u jira kanatti haasamu irra jira Oromoon. Kana yoo goone ergamuun ijoollee mana abbaa loluu nafa Oromoon diina jala buluu kolonii jala buluu hin nafa Oromiyaan biyya isaa dhuunfatee nagaan ijoollee fa'aa barsiisee dhalootaa dabarse. Garasi imaammannee tokkummaan Oromoon tokkummaa uummata Oromoo. Gandarra baree Oromoof saba biyya ofiitiif saba ofiitiif dhaabatu irra jira. Kan jedhu qaban gama kiyyaan galatoomii waan. Ayyee galatooma mee amma waan dhiyoo tana akkuma isin marruu quba qabdan caffeen Oromiyaa walgahii guddaa godhee ture. Walgahii san keessatti guddaan wanni irratti haasamaa ture waa'ee waraanaa kanallee baay'ee kaasanii irratti haasa'anii. Sanumarratti caffeen Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaatii beekumsa kennee jira. Murtii wayii dabarsee jira. Murtii isaan dabarsan mee isinii dubbisaa. Murtiin isaan dabarsan akkana jedha. Raayyaan ittisa biyyaa aarsaa lubbuu qaalii fi wareegama tokkummaa birmadummaa uummataatiif biyyaatiif kafale. Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa kabajaa fi beekamtii guddaa kenneefii jira jedha. Kun tokko. Lammata caffeen miseensota raayyaa ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessatti tajaajila uummataaf kennaman hundaa irratti dursanii akka kennamuuf murteessee jira. Sadaffaa caffeen miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gulantaa yookiin gonfoo isaan qaban akka eegametti ta'ee naannoo Oromiyaa keessatti gulantaa gonfoo isaaniitiin dura jechi goota jedhu dabalamee akka waaman murteesseera. Mee goota jechuun kun goota jedhaniitiin waraanatti erguuf mee akkamitti ilaaltu murtii caffeen dabarse kana? Obbo Liban. This is a psychological game. One taba psychology taba sammuu qorqalbiiti. Ati yoo goota siin jedhanii afaaniin goota siin jedhanii gootummaa tan teessuun mul'isuu fi dhattee biddi keessa buuta. Akka tiitee waan biraa tokkollee hin qabu. Nam tokko goota jechuun maani? Namni jeefteef ati goota siin hin jedhan. Dubartii gudeeddeef goota ta'uu hin dandeettu. Dirree waraanaa oolteef ati goota ta'uu hin dandeettu. Goota wanni si tolchaa
koozii yookaan sababa yookaan mikinaata ati loltuuf. Yoo mikinaat karaa hin qabneen dhattee lolteetiin lubbuu namaa balleessite. Atini namnami jees wanjalanya malee maardarar yak faranjiin jettuun sun malee atin gootaaniti. Fakkeenyaaf lola ammaa kana keessatti haa fudhannu. Nami Oromoo tokko Tigraay dhaqee yoo ilmaa ijoollee Tigraay nam torba ijjeese yoo ijoollee dubraa Tigraay gudeede wanjal hojjetee gala malee gootummaa inni hojjetee goota jedhanii yaamaniin hin jiru. Goota jedhaa yaamaa jechuun addunyaa gubbaa raankiin akkasiitu hin jiru, taayitiliin akkasiitu hin jiru. Afne barreen waan addunyaa gubbaa hin jiru. Addunyaa keessatti afaan Ingilizaatiin, afaan Arabaatiin, afaan feeteen, afaan Amaaraatiinu goota ebelu jedhanii nama yaaman. Goota ebelu loltu jedhanii nama yaaman. Nami tokko inni goota ta'eetiin jedhe medaalii kennitaaf. That's it. Symbolic. Akkinni goota ta'in beesu. Raankii qabaa medaaliin kun naashinaali sanuu waraana irratti waan addaa yoo hojjeteetiin jedhe nama tokko tokkoon kennita malee duuchamaan gootan jettuuni jechuu keessa. Cufaanuu goota jechuu hin dandeettu. Nami kun kabeeki kushina keessa midhaan bilcheessaa turellee goota jedhiini jechuu jirani. Ka bishaan waraabeetiin kaampii fiduunillee shofeeriin goota jedhaa yaama jechuu jirani. This is psychological tapha psychology qorqalbii malee waan addunyaa keessa hin jirre. Achumarratti addunyaa keessa jira ka waraanni tajaajila nama maraa dura argatu, ummata dura argatu. Yes and no. Hiyoo. Akkamitti? Dubbiin tun lama. Hiyoo yoo jenneet hin jenne dubbiin tun lama. Yoo jennu nama lol biitante keessatti biitante irratti alaa dhufeetiin biitante keessa lol deeme. Yoo diini dur dhaabattee waan nami tokko hojjetu caalaa yoo hojjettees hin jette afaan Amaaraatiin የጀግና መዳሊያ waan jedhani jira. ብሔራዊ ጀግና ማሊ ጀግና jedhani rankii kaahani jira. Hero American lekees hin jira. Purple Heart Maali jedhaniitiin madaala kennamu jira. Namooti kuni seer tumameeni privilege hujii sababa hujii sudiitiin privilege kennamu jira. Ammoo the entire division, the entire tax force ummata dur service kennaafi jechuun waan addunyaa keessa hin jirre. Take for example fakkeen sii kenna nam lama ka maqaan isaanii akka adu'as beetu. Ali Barkii fudhadhu. Taankii gubee waan namiin hojjan waan jabdu guddoo hojjetee biheeraawi jagnaa jedhanii. Somaaletti. Lola Somaaletti. Lol Somaaletti. Servisiin kennamee maali privileejiin kennameef maali hoteelii mangistii yoo dhaqee sin jedhu tolu nyaataa tolu dhuga. Hoteelii mangistii yoo dhaqee sin jedhu tolu keessa bula. Privileges. Yoo rakkoon transportii jiraateetiin jedhe privilege isatti duraan maaliif serviisii kenneef hujii kenneef isa duraan. That is a special unique case kuni. Ati ammoo gabaa deemtu cufaanii ummata duraanaa yoo asetteetiin jette wanni sun xiqqoo gurratti yuusi dhibdi gursi dhukkubsiti jechi akkasiitu. Nami mataa qabu waan akkanaan dubbatu waan akkanaan murteessu jetteetiin dubbatta. Dhugaa hin jirta yoo wanni aan jedheef particular case jira. Wanni aan hiyoo jedheef ammoo jimlaa hin tolfamuu jechuu siin fedheeti. Yoo kan wal hubannu taate. Warri amma maan jedhe atiin guyyaa tokko yuunifoormii uffatteen illee goota siin jedhan tajaajilu ummata dura argattaa jechuudha. Classification hin jiru.
wanni murnyu murjaan gargar baafte kun akkanatti tajaajilamaa kun akkanatti tajaajilamaa kun olaanaa tajaajilamaa jedhaniitiin loltum tanaayyuu wanni laf kaahamin jiru cufti keessanuu uummat dur tajaajila argattu jechuudha. Okay, ka birmadummaa uummataatiif maal godhe waraanni kun waraanni birmadummaa uummataatiif tokkummaa biyyaatiif jedhan birmadummaa uummataa akka beeknutti waraanni kun kan uummata ajjeesu kan uummata godeedu akkuma jettan maal godheetiin kana isaan malti. Kana eegii waraanii dargiin kuftee asi Itoophiyaan uummata waraana loltuu biyyaa hin qabdi. Loltuu biyyaa hin qabdu beek. It's a party armed group malee loltuu biyyaa hin qabdu. Waraanni kun loltuu biyyaati miti. Loltuu bilchiginnaati. Maaliif loltuu EPRDF ture amma tan loltuu bilchiginnaa ta'e. Yoom loltuu uummataa ta'eetiin birmadummaa uummataatiif falmu. Adoo uummata akka falmu taate maaliif dhaqeetiin Tigraayitti duula? Maaliif dhaqee Oromiyaa duula? Maaliif dhaqee Harargee duula? Maaliif dhaqee Beenishaangulii duula? Maaliif obbo achumarratti obbo Liban argitanii kan hin beeku Leetenant Jeneraal Baacaa dabalee warra Izeemaa kaaf duuba kaa'ee ittiin shawaa something maqaa isaa warra Izeemaaf duuba kaa'eetiin alaqoochee naachoo እና ከብሯቸዋለን አለቃ ከና ጀዴቲን ፓርቲ ሀሳዋ ቱሬ ራያን ኢትሰው ቢያ ከፓርቲ tokkooti miti ከመራቲ አከሲት ኢጃራ ጀዴ ዱበታ ቱሬ ከና ደገተኒ ማል ጀቱሜ look first of all one akas ent dubbate jedi la karakter nam dubbate la generalot ammatan jiran keessa generalot ammatan Ethiopian qabdu keessa wanni baaca dabalee callaan akka laakkamaa iyyuuf maali Biraanu Juulaan jira Ababa Taaddaseen jira generalot General Mohammed Nameedhan tokkin jira ijoolleen hedduu jira ta generalota jara kan cuf keessa baaca maaliif akka laakkamaa iyyaa yoo asetteesin jette wanni sibiil gurmuu isaa gubbaa jirsun ilaali character matters characteri namicha characteri duriyyeeti he is not a general tara duriyyee bitta waya uffatee fi generaalaa miti adoo generaala operation guide godhu danda'u taate general tactic strategy egeetin hojjetu taate kumi soddoma harkisaati command isa jalatti dhumatu he was head of the operation in Tigray nam kum soddoma nyaachise waraan Itoophiyaa duddi cabse ammallee እነዚህ አለቆቼ ናቸው ጉቦ አፋኒ ከናፍ አዱኛ ጉባት ፓርቲ ሊደርሲን አለቃ ወታደራቲኒት አዱኛ ጉባት the sovereign ፈረንጅ the commander in chief አለቃ ወታደራ commander in chief أملا لكن دورية والناس بيتون أكجالة تموف أنغو أبي يفودت دورية إذا ما سنيكن وكو جري على كاساتينت على كانسا is the commander in chief chain of command يول على تنجن chain of command يول على تنجن Russia كيسا فودت أمريكا كيسا فودت or English case of that, the commander in chief is head of the state. Nam bisun bulchu male, nam Democratic Party or Republican Party bossy ta enit. Akini wamben akini tara duriyete wala atbetu wala atmadaltun wanini dubbat wani hujjat kana.
aangoon sun aleqaayinoo akka jeneraal tokkotti aleqaayinoo namni jedhuun ri'ise bi'eer namedhanina afaan Amaaraatiin nama biyyi bulchu olaanaa biyyi bulchu soorraa aangoon inni jarsunii kenne aangoo sila abiyyiin inni adresii godhuu qabu wallaala akka inni tara duuriyyee ta'e kaatibeettuun kan jeneraaloti kan gabbaateetiin akkana babababa hin jettu ni jitu maaliif is an empty drum dibbeen qorqorroon dibbeen duwwaan yoo dhaanan sagalee hedduu kennitii jedhani inni akkasi malee beekeeti waan akkasi waan dubbatne natti hin fakkaatu. Ayyee obbo Leenjisoo gama keessan deebi'amee beekumtii caffeen Oromiyaa waraanaaf kennee goota nama dura tajaajila argamtan jedhan kun sababa ittiin sobaniitiin waraanatti ijoolleetiin erganime kanarratti yaada maal qabdu? Galatoomee jawaaba hedduu jedheera. Garuu kan jedhu tokko kuni raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaati ispeeshaawwan kan kennu tokko mootummaa olaanaa. Yoo akkam impaayera Itoophiyaati yoo ta'e impaayera federaalisan jechuudha. Naannoon mirgaan qabu kennuufiifi. Mirga kamiin federaal istaanding aarmii biyyaatii kennaa raankii akkasii eebsa qabsi seeraan qabaa konstitushiyoonii keessa jira. Seeraanuu tokko kennaanuu kennee hin danda'u kun jette maa jedhame haa jedhanii malee hin godhanii beeku. Addatti gooteef hin dandeettu. Kun kanaaf kuni ka federaalii ilaalu jechuudha akka impaayera Itoophiyaa fudhannee. Yoo amma Ameerikaa yaalle amma isteetii Oreegoon isteetii federal Oreegooniiti ga'uun nuti kennee hin danda'u. Maybe regional ufiti national guard ufiti kennuu hin danda'a. Regional qabu kun regional guard ufiti regional wannoo qabu miti reebiyyanatti national guard kan jedhan qabu. Poolisii Oromiyaa akkas. Akkas national guard ufiti kennuu hin danda'a isaati kan kontroolii godhu. Maaliif fakkeenyaaf national guard kana Trump borderii Kenya borderii Mexico ergi jedhee gaafatu nam kenninu national guardian orgaan daangaan eegu jette biyya Oreegoon duwwaa jettee goornari Oreegoon. Kanuma ammoo ilaalu bira darbee inni akka federaalii ka biyyaatii kennaa jedhu akkamitti kenneefii danda'a. Seera kamtu kennisiisaa soba kun argitanii uf mul'isuuf jedhe jechumaa wanti malee dhugaa miti. Baajii isaanii irra godhamoo maal irra godhu goota jedheetiin. Yookiin baay'ee isaan qabna goota maamani jedha qaama akkamiin godhee danda'a. Waan wayii nama miliseetii hundaanuu goota jedhaa deemu. Oromiyaa yoo baay'ee garbaatti goota jedhamaa mini. Yoo Oromiyaa keessa namni kun yoo ammee dhufe Oromoo keessa goota jette asii yoo baay'ee goota jedhaan hin murre garbiraa hin jedhu. Dhugaa miti jechuudha. Kanaaf kun soba waan soba irra darra'e jechuudha. Tajaajila kan jedhu isaanii tajaajilli kunillee dhugaanuu meebii waan ispeeshaal gargaarii discountii waan garbarii kennuuf hin danda'ata mootummaa filaayii irratti meebii kun akka biyyanatti illee waa hedduu jira. Militarii serviis keessa kan jiru kan jedhanii waan nama gaafatee kennaniif jira. Meebii inshuraansii galaaf inshuraansii irra kan discount qabaatuni. Garuu serviisii paabliikii sabaa godhan hin qabu. Amma doo suuqii wayii dhaqee lakki isa dura serviis ta'a jettee tajaajila isaa kennaa jettee nama dhaabdu. Akkuma kaanii duuba isaa qalee fudhatee deema jechuudha. Hin godhamu sunillee. Tajaajila addaa yoo jaalku baajii santu kennama. Hundaafuu kan nama addi ispeesifikii namaa kennamu. Ispeeshaal joobii inni hojjetee kennamaa suni. Inni isallee yoo ta'e tajaajila paabliikii everyday paabliikii wannoo wajjin gootuutti hin qabaatu. Atillee qixa sabaati jechuudha. Addatti hin ilaallamtu isallee. Bakka itti ilaallamu jira malee. Kanaaf sunillee hin ta'u. Waa'ee tokko ka libaan bareedaa kaasee jira beektaa. Waa'ee paartii amma armii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan amma jiru kun akkuma dhugaa jedhe paartii dhuga wayyaanee irra akka paartii ture kanaaf wayyaanee akka barbaadetti hojjette akka barbaade nama biyya keessa deemee nama ajjeessa adhallee isuma akka deemee wanti nama biyya keessa armiin hin didaabe hojja kiyyaa miti jedha biyya keessatti sitizeenii eega malee si bee ajjeedhe kuni paartii amma dhugaanuu armiin biyya sii ka Tigiree jalallee ta'e sun ture. Armii biyyaa odoo ta'e Tigiree illee waan amma hojjettisan hojjettuu turte. Goovernariidhaan yoo dhaalwateen amma akka rakkina duraa akka uume isaanuma jedhu hin gootee hin dandeenye. Armiin isaanii hin gootu. Maali? Ka biyyaati ka.
Standing army kabiyyaati. Governoriin tokko regionii tokko ajajee hin danda'u. Federaaliin waan isa laaja'u hin fudhatu. Biyya keessa miti dhaayyoo citizenii hindida. Kun hojii we don't have police working hojjetu. Rakkin dambanaa amma inni jedhe sun dhugama kana. Amma taboyyaadhee ka ture sun amma kunoo ka abiyyi ta'e. Abiyyi akkuma dur wayyaanee dhaay namaan jaa nama fittisan inni ay jira kunoo lola kan deemsisu jidduma isaaniitu ka uume kan. Paartii malee empire team army empire team army empire yoo ta'e hindida hin furin godhu. Guututti dhugama army yoo ta'e daangaa eega internaliin eegu ka police job security peesaatiin. Kanaaf wanti amma deemaa jiru kun army biyyaa akka jira army biyyaatti miti ka paartiiti kanaaf nama fixaara. Akkasii fudhatu nurra jira. Abbaan paartii liidarii isaati paartiin kun yoo jijjiirame amma kuduraa darbatanii jedhee ka garba isaa ka gaadii ta'a. Kun haga dhaabannetti army biyyaa ka biyya sani amma jedhu ka biyyaa akka impaayira akka impaayirees ta'ee oduu akkasatti ka paartii malee ka sabaatiin ka biyyaatti miti. Army biyyaa waan hin taaneef akka barbaadetti nama ajjeesuu ergamuu hidhuu mandara irra deemee nama ari'uu daa'imaa ijoollee ajjeesuu kanaaf maaltu sagalchi keessa ijoollee ari'ee hidhuu maaltu sagalchi keessa yoo namni resistaansii kennee maal seera ajjeesuu na jira tokko qabu nama tokko hin tokko suube namatti yoo maa ergitellee dhuftee yoo humna tokkoon wanti ho'i sodaachisaa ta'e akka hin goone ittisa gootee akka hin goone dhaabba gidduu galtee malee itti tokko dhalteeti xiyyiitti nama fixuuf hin dhufe kun ka isaanii waan ta'eef kana godha ammilee nama Trump dhufe isaan yoo yaadadhaame armiin hin fide bakkee nama itti tokko seena man godha kaan achi gadi ittis akka wanni of seenne godhe bildingii seenne godhe warra dhaabsanii maaliif godha of seenne hin qabu of course kaan hin dhaabu xiyyi nama fixuuf hin deemne biik of congress of united states godha jedheetiin hojii isaatiin akka nama fixuuf deemuuf garuu poolisii humna poolisiirra waan dhaheef maamatan wanti sun isumtinuu amma yookaan kaapitoon hidhatte san humna poolisiirra waan dhaheef naannoo sanii wannoo saffisanii akka gargaaru godhan malee namatti poolisiinuu namatti hin tokkofne akkasitti. Seera jira. Seeraan addatti namatti hin tokko. Kun seera hin qabu. Seera abbaa barbaade ajaja. Abiyyi ajajnaa ajjeejennaan gabbee nama fite. Finfinnee osoo fitee dhaqee fite kan ka'eeti namoota sanuu. Kanaaf akkuma amma inni jedhe akka paartii malee ka biyyaa hin jiru. Ka biyyaa oduu ta'e hin hojjetu kana. Kanaaf akkas ilaaluun irra jira. Tuun jarattiin nu gootee hin dandeettu soba. Dhugaanuu seera. Sobuma biyyi san sobumaan deemama kamaa argu. Reediyoo miidiyaa argatanii miidiyaan isaanii waan barbaade dubbata. Karaa hoggan jiru ka isaaniiti. Kanaaf dubbatu argite. Miidiyaan dhugaan jiru kan dura dhaabatee kan gootanii hin dandeette akkami gootee ekspoozii godhullee hin jiru. Wanti hundaa harka isaanii waan jiruuf taphatu jechuudha. Kanaaf ana akkanuma nan mul'ata garuu. Ayyee ka marii kenna. Pointii tokko katti dabalu jira. Experience fi waan tajaajila reefu waan fakkeenya libirraa kaafneetiin. Ali Barke. Ali Birkii kaafneetiin akka hin argatuuf akka hin arganne kaafnee ibsinee turre. Waan armii biyyaa keessatti hojii dubbii tokko kan leenjisoon tuqqee jira yoo lafee dubbii maal jedhe daangaa eegaa biyya eega malee waan biyyi keessan eeguu jedhe. Filannoo 2020 Ameerikaa kana ka dabre Trump irratti namooti isaa ta'ani Pentagoon shuumee ture akka egeri sharrii wayaad faa irratti isaa tolanii shuumee ture garuu jeneraalooti warra uniform professional soldiers kophaa walti bahanii maal jedhanii murteessan nu kanuka kanneef Constitution United States Constitution sun eegu daangaa Ameerikaa eegu diina Ameerikaa dhufeetiin alatuq eegu malee siyaasa keessaa hojiin qabnu jedhan. Wataadara Itoophiyaa maal hojjeta yoo jenneetiin jedhu siyaasa hojjeta. Waan dhiyootan baacaan haasa'u eenyu baaca dabalee haasa'u it's politics. Siyasa hasa. Siyasa dubbata. That's not the job of an army general. Sun kuji generali army to hojjetuniti. Kuji sun ent hojjeta. War party kee jiru hojjeta.
taayya danda'afaatti yoo soballee taate sobuu malee baacaa maalti ga'ee sobu sun keesseenu yuunifoormii sunu yuunifoormii uffate. So kanaaf konstituushinii eeguutti hin jiran konstituushinii cabsanii. Konstituushinii siviilii uummata biyyi keetii ijjeessa konstituushinii kakadhee jechuun hin dandeettu. Uummata kan keerratti waraan duulchisaa konstituushinii dhaabadhee jechuun hin dandeettu. So wanni nu waraanni Itoophiyaa keessa jiru waraan biyyaatiiniti, waraan paartiiti. Wanni nu jennuuf paartii hojjechuu jira malee, fedhii paartii guutuu jira malee, fedhii uummataatiif daangaa Itoophiyaa eeguutti hin jiru. Adoo daangaa Itoophiyaa eege yoo Eertiraan dhufteetiin uummata Tigraay siitizinii biyyi suni reeppii gootu, horii isaa saamtu, ijjeeftu. Harka dhaanii fudhachuu qabani sila. Adoo hujii warraa hujii daangaa biyyaa eeguu, konstituushinii eeguu taate. Sila Eertiraa irratti lol banuu qabanii turan. That proves that they are not the national army. They belong to the party. Partii dhaabatan malee biyyaa hin dhaaban. Adoo biyya dhaabatan wattaadarii Eertiraa biyyi seenuu hin qabu. Biyyittii Itoophiyaa daangaan isii Suudaaniin qabamee Tigraay irra duulu priority tolfatan. Diinni alaa dhufeetiin biyyi qabatee jarii dhufeetiin uummata yaadaan jaraan gargar gore lol irratti bane. Kanaan national army jechuu dandeetta. Ka biyyittii isaa qabamtee daangaan isaa kiiloomeetirii 40 wayii diinaan mootummaa alaatiin qabatameetiin inni taa'eetiin uummata ofii fixu. So that's why kaan alaa dhufee cabseetiin biyyi keesseenee, kaan alaa dhufeetiin biyyi qabatee lachuu diinaan loluu dhiisaniitiin uummataan lolanii paartii armii malee paartii Itoophiyaatiin armii Itoophiyaanitii miti wanni an jedhuuf kana. Prioritiin silaa Eertiraa fi Suudaaniin loluudha. TPLF dhahuu adoon ta'in. Kan itti dabaluu fedhee itti fayyadame. Ayyee galatooma. Marii keenya gara goola buutitti deemna. Mee waraana kana milishaa guuruu kana asiin dura akkuma asiin dura argameetiin jedhe milishaa asiin dura nama ijoollee keenya guuranii nama keenya guuraniitiin Eertiraallee haa ta'u Sumaalillee haa ta'u bakka adda addaatitti ergan lolli sun eegalume booda namamaatu dhumeetiin dhumaatii namaati malee bu'aan homaatu keessaan argamu. Ka Eertiraa lola Eertiraa kama dhiyoo tanaayyuu gara 100 fi wayittuu iddoo lamaanitti dhumee jedhanii akkasuma nama baay'eetu dhumaa namni keenya keessattuu kana beekuu qaba. Itti bu'iinsi lolaa yoo maraayyuu argiteetiin dhumaatii ijoollee Oromoo keessattuu baay'inaan ijoollee Oromooti baay'inaan waraana keessa ka jiranii kana argina. Mee itti bu'iinsa lola kanaa maali jettanii uummataa dhaabatu? San dura itti bu'iinsa lola kanaa waan Abiyyi jedhe si yaadachiisuu barbaada. Dhiyoo tana guyyaa 2-3 dura itti bu'iinsa lola kanaa maal jedhe shakkii tokko malee juntaan akka lammata hin biqille hiddaan bu'u jedhe. Isin immoo mee akkamitti ilaaltu itti bu'iinsi lola kanaa maali jettanii ilaaltu? Achumaan immoo dhaamsa uummata keenyallee dabarfadhaa fi dhumaa waan ta'eef obbo Leenjisu. Galatoomee Abiyyi irraa wanti hedduu guddaan illee waan jiru. Impaara Itoophiyaa irraa guddichi wanti hedduu jiru keessatti warra akka Abiyyi irraa wanti hedduu jiru. Wama afaanii dhufe jedhu. Kana dhuma jechuun jenoosaayidii kana caalaa saba kana fixnaa yoo ta'e wanti garbaa hin jiraatu. Akka yaalutti. Nagaan fixachuu garri gamadachuu walii waan dhaadataniif rakkinnaa beektaa. Kunillee kana dhaadaa kunillee kana dhaada. Maaliif akka wal dhaadan maaliif gataanii rakkinni isaanii akka fixannillee naani sabni hin jiraanne tokko isa. Kanaaf anriilii waa isaanii kana ani guddamallee keessa garuullee barbaadu. Maaliif ani Oromoo irraa ilaala. Lachuu yakka Oromoo irraa deebanii isaa wal fixanii walii dhaadataa jiru. Odoo kamawaasi Oromoo maddeeba silaalle kanuma haganuma. Kana isa akkasuma ilaalaa baay'ina kana rakkinni isaa dhumni isaa eessa deeba Oromoof deebu walmaatu tokko cinaa. Meebii nama immaasii namni Oromoo hedduu dhumuuf deema akkama deemaa
gara bayaa naannoo maanooti ka hedduudhumaa mo'atu hin danda'u. Maaliif overwhelmii nama yoo gootee jettee saba tokko fixxee dhabamsiiftee eega dhabamsiiftee booda ingirii mo'anne jechuun dandeessu. Garuu maal hin jiraa miti nama yoo onni ibsi kennate mo'atte malee yoo xinnaatu haga jiruutti si loluu hin dhiisu. Humnallee yoo dhabe na sabni sun si fudhate jechuun yoo humnaa. Nagoosheetii yoo waliin goone sabni kun jarri kun warra tokko aadaa tokko qabu. Wanti akka isaan wallachiisu illee amma akkuma dura haasaa turre. Achi dhumnaan gara Oromooti. Gara Oromooti. Kanaaf Abiyyi irraa wanti hedduun jiru. Namichi kun farruma diina jedhee fudhatu sira jiru. Wantumti inni jedhu afaan isaatii bahu maali? Gaaf inni irra dhufe Oromoon jalqabee miduun. Katigeellee booda kan dhufe baay'ee Tigraay irratti booda kana dhufe. Kan akkuma dhufe nu jalqabee hin dhaabanne haqadhaa. Achi yoo dhamma humna dhufe deebisanii Oromoo deebi'uuf dhufaara. Humna tumootee yoo dhufe humna sanii Oromoo irra bobbaa'uuf deemaa jira. An kanaaf jedhaara Oromoon gattaa'ee wal gaafatu wanti jiru. Dhumiitiin keenya hafaan jiru. Namichi kun dhabamu irra jira morri kun. Bilxinnaa kan dhabamu irra jira. Oromoon walabata irra jira. Tokkummaan ka Oromoo jira. Haga tokkummaan Oromoon dhufnetti. Haga gatteenyee rakkina keenya. Rakkina maal qabamee amma Oromoon? Maaltu mee an Oromoo addaan nu baasa imaan? An Oromoo an Itoophiyaa jedhee federaalii jedhee Itoophiyaa dhaabataa miti. Itoophiyaa federaalii diimokiraatii impaayirri seenaa ilma namaa keessatti hin jiru. Oromoo keessa dhalata. Oromoon biyya diimokiraasiin bulaa ture gadaa sistee maa biyya akka ofiitti deebiin sabni haga nagaa kun. Qabeenya isaa harkaa dhabee ijoollee isaadha. Wanti qaawwee diina oofani maali? Hojii dhabanii horii si kennanii ijoollee hojii qaba biyya isaanii qabeenya isaanii isaa. Bunna kana warqii lafa galmee Oromoo keessatti tokko hojiirra dhoolu. Isaantu fudhatee deema. Oromoo fi oolaan jiru. Maaliif sabni Oromoo gattaa? Maali garaagarummaa mee Oromoo namni gattaa? Kana garaagarummaa jira. Maaliif garaagarummaa diinaaf dhaabata? Impaayira diimokiraatii isaas hin jedha. Federaala keessa fidasiin federaalizimii Itoophiyaa hin ta'ee waan hin dandeenye seenaa keessa saba Oromoo maa gowwoomsuuf deema. Ilmaan Oromoo wal fakkaatee kana dura dhaabatu irra jira kun. Expoosii jara kana godhuu irra jira. Sabni Oromoo akka hubatu godhuu jira. Akka ijoollee waraanaa isaanii tomballi godhu. Ka ofii ijaaratee jalqabatu addatti waraanaa dhaabatu. Waraanaan bilxiginaa OPDO keessa galuu irra jiru. Diduu irra jiru. Haawaan fuutu dhaabdu. Maal gooti hodhi Oromoon diide. Keessa ofii ijaara. Ka lolatu kan kee bilisummaa warfiitiif lolatu irra jira malee waraanis tireenii yoo ta'e buqqisii keessaa deem qawwee fudhadhu biraa kun. Ani kuni beektoota Oromoo warra bare kana irratti rarraawwatti guddaan. Addunyaarra akkasii mee ilaa Kuubaa mee nu ilaale asumaatti waggaa 62 ture miti maal 1959 irraa kufanii Ameerikaan maal godhe odoo dhiibtumarra kutee maal irra dhuumee kana godhe liidarshippii qabaatuun kana sin mul'isaa beektaa. Ati hiyyummaa isaaniiti akka ofirraa akka namni sun dhumu godhanii beektaa. Noot bikkoo agen kaastiroo ta'uuf akka isaan miidhaman godhee beeku. Horii irraa Iroopaaf Ameerikaan kan hojjette. Amma Ameerikaaf Irooppaan fi amma nama kenna argi. Ameerikaan Oromoo jedhamti Abiyyi man Itoophiyaattis of deemaa malee Oromoo uumaa godhuuf deemaa hin jiran. Ati humna yoo qabaatte addunyaan nama dhagaa. Yoo Oromoo kompiliitii humna san jijjiira impaatii Itoophiyaatu of keessaa baata. Addunyaan wanti godhee fi danda'u hin jiru. Addunyaan Oromoo wanti godhee fi danda'u tokkollee hin jiru. Oromoo irra guddichi kenna tokkummaa Oromoo. Oromoon tokko Oromoo fi jedhu kabaale kun tokkummaa fi saba ofii waliin hiriiree tokkummaa fi cimsatee qabsoo gara hidhannoo ta'e ka garaa hidhannoo ka siyaasaa ka sabaarissa maal ijoolleen dheengadda haga 5,000 haga 6,000 dhume jaansu harka duwwaa miti tikiree qofirraa darban ijoolleen sun dhumtee amma nama ijoolleen sabxanii namicha kana kennamee adda fudhanii deebi'ee fixaara deebi'eetiin ijoolleen sun dhuman seenaa ilma namaa keessa ijoollee yeroo gabaabduu keessa akka fixan jira addunyaa keessa illee Oromoo maaltu isa muddate dhiinni isaa ima jigaa dhiiga isaa jaarraa gaaf qabamirraa dhiinni Oromoon jinni hafee beekaa daa'imman daa'immantu dhume daa'imman abdiin boruu biyya tana jirsitu yaani biyya tana dhute isii fixan Abiyyi fa'a maqaa isaaniitti raban isaanuma fixaadha dhallee garagalee maal Oromoon warrumti bare kun maal ta'ee waan isa immoo akkamii kenneefi
Oromiyaa feeristi kan jedhu deebi'uun nurra jira kan jedhu qaban gama kiyyaani. Kanaaf rakkinni keenya rakkinni keenya Oromoo malee an diinagdee masifachuuf rakkinna keenya irra dhufanii dadhabinna keenya irra dhufanii nu soomine dadhabinna keenyaaf nu ajjeesaa jiru. Kana irra darbuu danda'u tokkummaa keenyaan kan jedhu qaban gama kiyyaan. Kanuma saba keenyaaf kadhaamne tokkummaa kan jiru tokkummaa hidhadhaa tokko ta'a diina hin tajaajilina diina hin tajaajilina. Army of isaaniillee galinaa jiru. Hidhadhaa irraa deema kan jedhu qaban gama kiyyaan kanuma. Duutiin nutti dhaabataan jirtu duutiin nurraa kan jedhu qaban gama kiyyaan galatooma. Ayyee galatooma obbo Leenjisoo Horoo obbo Libaan dhaamsa dhumaatii fi gaaffii mareefu san irratti. Wanni guddoon nu hubachuu qabnu wanni guddoon nu Oromootti dhaamachuu qabnu tokko waan feetu beekuu waan ati feetuun akka diina irraan arganne beekuu Oromoo barbaachisa. Adoo waaqaaf lafti walti karsaatellee Amaarirraa kabajaan argatu Oromoon. Karaa tachuunu Abasharraa kabajaan argatu. Indootaaf mina abbaatu gallaanuu siin jetti. Dhiyoo tana ka'amni ijoolleen Gojaami Gondari fa'amaa jirtu. Maal jettee interneetii irra baaftu. የኦሮሞ ወታደር ኦኤልኤፍ በኦኤልኤፍ ተከተበ ስለሆነ አትመኗቸው ኢና ማኒና ክትባቲ ኦኤልኤፍ ቀበኔ ኡፍዱር አንሳ ከሰቹማኒ ኡፍዱር አንሳ ሃዱመቱቲ ጀቹ ወልገርጋራ ሎላሚት ኡፍዱር አንሳ ኢኒ አደቀ ዱመቱቲ Oromoon Quraan ibiddan naqan ta'e kan eenyu godhe OPDO biltsiginna Oromoo tajaajlan tanatti sab Oromoo ibiddatti oofuu jira. Sabi Oromoo kan beeku qabu tokko. Lammaffaa Oromoon horii qaba. An kanaan galle qawween daangaa cufirrattu akka shunkurtii gurgurama. Horiin Oromoo wanni inni qawween binneef maani? Kanaan galle horiin Oromoo wanni inni xiyyitiin binneef maali? Karaa Somaalee lachuunuu qawween akka shunkurtii gurgurama. Karaa Suudaanii kibbaatiin qawween akka shunkurtii gurgurama. Karaa Suudaaniitiin qawween akka shunkurtii gurgurama. Biyyi keessa iyyuu ati horii qabaateet hin jette qawwee bitachuu hin dandeetta. So Oromoo wanni inni hin hidhanneef maali? Wanni inni hidhachuu sodaatuuf maali? Ka oofaniitiin akka horii oofanii ibiddi keessa du'uun sodaanne wanni inni qawwee bitachuu sodaatuuf maali? Oromoon sammuun isaa dammaquu qaba, hirriiba ka'uu qaba. Namni waan isi jeesaa hin beenne waan isi jireessaa arguu hin danda'u. Mootummaan Abiy Oromoo hin ijjeessa malee Oromoo hin jireessu. Kun beekamuu qaba. Tokkummaa dhabuun Oromoo hin ijjeessa malee Oromoo hin jireessu. Hidhannoo dhabuun Oromoo hin ijjeessa malee Oromoo hin jireessu. So kanaafi Oromoon tokkoomuun isaa waan cuf dur, hidhachuun isaa waan cuf dur, hidhannoo isaa humna jijjiirachuu waan cuf dur. Dhaamsi kiyyi tokko kana. Kan ummati ijaarame akka qoosaatti cabuu hin danda'u. Mee ummati Filisxeem laala. Ummati Filisxeem laala. Ummata akka ummata mootummaa Ahudaa funnaan jala taa'eetiin cabuu dideeti waggaa 60 wayi waggaa 60 wayi 62 hagamma taa'ee qabsaa'uu jiru. Wanni inni cabuu dideef tokkummaa qabeen ijaaruu isaati, fedhii isaa beekuu isaati. Addunyaarraa Oromoon barachuu qaba. Naggaadota is gurguratu tana caqasuu diduu qaba. Warfool dheedhii kiiloo 5 nyaateetiin wuskii irra dabalateetiin
waan Oromoon keessa olte bultee yumbeen kana caqasuu hin qabu. Oromoon. Anammallee wanni guddoon an dhaamadhu maali? Leenjisoon irri deebee addeessee midhaassee dhadhaa dibee akkisiin cululuttee mul'atu tolchee itti mee jira. Oromoon yoo hin tokkoomin hin bada. Oromoo yoo hin ijaaramin hin bada. Oromoon hidhatin hin garbooma. Yoo garboomeet hin jedhamu hin du'a. Ta duri cufti tapha. Garbummaan ammaa tana yoo waraanii kun dhumatu Oromoo fuuldeeffatteet hin jettu Oromoo saree gaditti cabsiti. Kun hubatamuu qabaa. Oromoon cabuu diduuf ijaaramuu hidhachuu qaba. Ijoolleen takkaan takkeen takka waan namni takkin hiyyaanni hojjette. Ijoolleen mechanical engineering namni 4 Karamaya University graduate goote degree ofii laf buufteetiin kaateetiin daggalagal. That is what Oromo wants. Wanni Oromoon feetu waan akkasiiti. Barannee jireenya jiraannaa sun ta'in barannee uummata keenya. Bilisoomsan biyyi keenya walaboomsina amantii jedhu qabaachuu qabu. Oromoon tokko yoo ta'e malee balaa guddaa dhufuuf jira. Wanni biraa kan laaluu qabnu addunyaan yoo nu jabaan akkamiin nu fudhattiidha. Wanni Oromoon saba maali? Warri naannoo jiru kun cuftinu diina Oromootii jedhaniiti ilaala. No. Afar diina Oromootii miti. Sidaamaan diina Oromootii miti. Walaayittaan, Kambaataan, Hadiyyaan, Kafaan, Gambeellaan, warri ollaa Oromoo Benishangul warri kun diina Oromootii. Diini Oromoo Abashaa qofa. Ka Oromoo garboomfate, ka Oromoo harma mure, Abashaa malee Gambeellaa miti. Abashaa malee Soomalee miti, Afaariiniti. So akkamiin diini kan kee jedhaniitiin warri sun si sodaachisan. So kanaaf Oromoon qophaa'uu qabaa balaa guddaatti itti deemuu jira jedha. Waan cufaa dura Oromummaa tante olaansifachuu qabdaa jedha. Fayyataa waan hireetan nuu kenniteef guddoo si galateeffannaa. Oromoon yoo dhaga'uu diduu dhabe malee itti himamuun hin hafne jechuu fedha. Fayyataa. Ayyeeka isin lamaanuu galatooma keessummoota kennaa walgahii kenna marii kenna fixanne daawwattoota kenna mariin kenna karraa kana fakkaata haga marii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa horaa bulaa.